Mundu dandeetisa abaatiin nisu oromummaa isaanii hundatti mul'isu. Waamicha harmee ayyaa hundaan nageessisuuf iyyaa naaf dirmadhaan jetti ilman biyyaa hagumaachuu namuu waan dandayaa lubbuu wareega kenne ati biyyaa. Kabeenyi dhuunfaa kee kan Oromoon taane naannaba hojiidhaa ittiin hin dhaabbanne jira bilisummaaf namni gumaachine wareega lubbuudhaaf kan nuuf hin kennine. Waamicha harmee ayyaa hundaan nageessisuuf iyyaa naaf dirmadhaan jetti ilman biyyaa hagumaachuu namuu waan dandayaa lubbuu wareega kenne ati biyyaa. Nu injiitannu alaa gadaani nu Oromoodhaa haalu beekani arrabaan sobaan garboomsani laamu arrabaa aynuun boomsani. Komale anga duati mekakan kalane kesaloti sembiro barisi bosona marsi nenjicha bosona na dudu pisi wanu kesa jiru itti gabasi wanu kesa jiru itti gabasi almatakiya siya bambiya Muratakiya siya bambiya inasagala wabongala aba omue murgangala. Muratakiya siya bambiya tatabekiya siya bambiya wabonu dufe inasawofe akabo sanu lagarra ofe. Ayas akkam oltan ilmaan Oromoo nagaa jirtu fayyaa keessanii akkam nagaa baga jiraattan amma sa'aatiin guyyaadha. Hopefully share godha namni hedduu arguu qaba video kana videoleen amma booda guyyaa keessa dhiyaatan videolee akka duraanii qofa soo hin taane iccitii mootummaa sanaa kanneen ittiin saaxilluu fi Oromoon sirriitti waan deemaa jiru akka hubatu kan ittiin goonu qabsoon eegalame immoo daran akka itti fufu kan ta'u waan ta'eef dubbiin wanti guddaan isin mana kana keessatti arguu hin dandeenyee fi hin dhageenye arraban dhageettan garuu iccitiilee mootummaadhaa kanneen jiran waan mootummaan kun Oromoo irratti isinillee baga jiraattan waan Oromoon kun mootummaa irratti hojjetaatiin jiru iccitiilee isaanii gola isaanii keessaa baasnee ummataaf ni saaxilla. Kanaaf share godha Oromoonni hedduminaan haa dhagahani sa'aatii guyyaa kana probably namoonni hedduun waa hundi jijjiiramuu isaatiin quban qabanii. Kanaaf share godha waliin gahaa nama hedduu barbaanna. Oromoon imimmaan booyuu qofaa miti. Guyyaa har'aa imimmaan boohuun eegalamee jira. Imimmaan booyuu osoo hin taane osoo imimmaan hin buufne duratti Oromoon information isa gahuu qabu isa dhaqqabsiisuun Oromoon waan itti deemaa jiruuf isa of qopheessuun dirqama isaa ta'a. Kanaaf share godha hira videoon kun nama 92 qofatu mul'ata but we need more people thousands yoo danda'ame nama 1000 har'aaf guyyaa boruu keessatti ajendaaleen murteessaa ta'anii fi Oromoon eenyuuf galata galchuu qaba kijibdoon ammoo maal dalagaa jiran Oromoo irratti kan jedhu kan ittiin saaxillu
keessattuu of eeggannoolee manneen hidhaa keessatti deemaa jiran ajandaan kiyya ka dura akkuma agartan koronaa fi manneen hidhaa Itoophiyaa iccitiin jiru maal fakkaataa kan jedhu. Iccitiin guddaan guyyaa duraa na bira gahe tokko wanti nama gaddisiisu May 20 osoo laayivii irraa halkan dalagaatiin jiru iccitiin gara keessaatiin na bira gahe. Iccitichi May 20 na bira gahe kuni kan guyyaa 19 May 19 May 20 jechuun kibxata torbaan boruu jechuudha. Kibxata darbe galgala na gahe. Achi dura ammoo torbaan irraatti iccitii Ministry of Health of Ethiopia kan hojjetan waan isaan dalaganii fi iccitii isaan ummata jalaa dhossan the next day na gahe qilintoo irraa yeroo ergaan kuni na gahu laayiviin ture dhugaa dubbachuuf yoo taate waan san yoo dubbisu hedduun gaddee hedduunatti dhagaame garuu ammoo dubbiin kun akkamitti bahuu qaba wantoonni hangana gugurdoo ta'an eenyu faatu dhaqqabuu qaba kuni waan laayivii irraa asirraa qofa dubbannu osoo hin taane bakka jirtanitti international organization warri ta'an hundi ergaa kana sheer gootanii dhaqqabsiisuun dirqama keessan ta'a an iccitiilee bahee na bira gahe isin oromoodhaaf beeksisuudha iccitii kan ammootuu fuudhanii bakka gahuu qabuun gahuun dirqama hunda kennaati jechuudha keessattuu qaamonni seeraa yookiin ammootu warri ogummaa seeraa qabdan namoonni ogummaa seeraa qabdan Maaliif kun yakka olaanaa waan ta'eef jechuudha maaltu ture maaltu godhamaa jiraan isa duraatti seenna inni lammaffaa ammootu wanta irraa marannu Kolonel Ababaa Geresuu hanga dhiyoo kana erga haasawa jeneraal Kamaal galchuu godheen booda miidiyaa Nuubiyaa jedhamu miidiyaa kijibaa sanarra dhiyaatee haasawa xiqqoo Daani'eel wajjin godhee Daani'eel illee isa san dhugaadha se'ee Daani'eel waan san poosti godhee wantoota garaagaraa maxxansee jira isa sanas Daani'eel Areeriitii fi Kolonel Ababaa Geresuu maal wanti isaan haasawan kan jedhu dhugaa isinii nuufoo taate dhimma Kolonel Ababaa Geresuu boodatteeba achirratti illee Abiy Ahmed qabsoo uummata Oromoo keessatti yeroo jeneraal Kamaal galchuu Itoophiyaa cabsaniitiin bahanii kamu wanti Kolonel Ababaan jedhe dhugaadha moo dhugaa miti kan jedhu isaa jechuudha diiteeyilii isaa gadi fageenya isaa namoonni arfan dheengadda jeneraal Kamaal galchuu haasawu eenyufa kan jedhu guyyaa boruu bal'inaan isaaniifis Oromoon galata galchuu qabu Oromoon tokko tokko namoota diina galata galchuufillee qabu eenyufaatu gahee san taphate kan jedhu san guyyaa boruutti deebina garuu hardhammootu kijiba Daani'eel Areeriitii fi Kolonel Ababaadha hanga tokko irraa isinii tuqa boru ammoo gadi fageenyaan diiteelii isaa walitti deebina ajandaa bal'aa waan ta'uuf jechuudha. Gara dhugaa dhukkubichaa kanatti haa deebinu yaa ilmaan Oromoo keessa jiran keessatti qilintoo fi bakka adda addaatti warri hidhameetiin jiru ilmaan Oromooti. Ilmaan Oromoo bakka tokkotti lafa xiqqaa keessatti walirra akka ciisaniin mana hidhaatti walirra ciisaa mana hidhaa baay'ee dhiphaa seelii dhiphaa keessatti akka jiran beekamaadha. Mootummaan Abiy Ahmed yookiin ammoo mootummaan bilxiginnaa isaan jedhamu yookiin bilginnaa isaan jedhamu kuni bilxiginnaa miti kuni misoomaa miti kuni badhaadhina waan fiduu miti kuni hiyyummaa sagalee وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سجلين مي سجلين وريت لما نجين روفني بسر اوكي سامي مي سجلين وريت سجلين سري تاو قبا sagalee kan dhageenye naa himaa sagalee yoo rakkoo qabaate sagalee rakkoo qabaa tolee jiraa jedhani amma maybe namoonni isin biraa sagalee rakkoo qabu yoo jiraate probably foddaan banaa ture qilleensa foddaadhaan seenuu irraa ta'uu danda'a okay kanaaf isa kana maal iseetan guyyaa 20 galgala nagahe ministeerri fayyaa Itoophiyaa akka tasaa tasuma jechuudha manneen hidhaa dhukkuba koronaatiin sakatta'uudhaa fi narsoota ergan hubadhaa kana guyyaa kam
guyyaa wixataa torbaanadhaa eessatti erganiidha bakka takka ergan bakki isaan itti waradaa 5 yookiin ammoo aanaa yookiin waradaa 5 keessatti argamuudha akka afaan finfinnee waliin waradaa 5 keessatti yookiin waradaa 5 yookiin aanaa 5 keessatti mana hidhaa jiru Ministry of Health of Ethiopia maal godhee dhukkuba Koronaa tasa jechuudha. It is a surveillance tasa dhaqanii qorannoo san gaggeessan kanaaf deemnaa jedhanii hidhamtoota irratti yeroo keessatti hidhaman waan ajaa'ibaa namni 40 hidhamtoonni siyaasaa 40 mana san keessa isaanii mirkanaa'e nama 40 yaa hubadhaa kaaya ilmaan Oromoo Itoophiyaan hangardhaa guyyaa tokkotti nama hangammaa amantee hin beektu. 19 akka lakkoofsa faranjii jechuudha. Torbaan har'aa wixata akka har'aa jechuudha. Wixataadha mana hidhaa waradaa 5 jedhamee beekamu keessatti namni 40 dhukkuba koronaatiin qabame akka qabame mirkaneessan. Itoophiyaan garuu biyya tokko kuni cubbuu olaanaadha. Cubbuu yak mootummaa gabaasni isaanii dhara malee dhugaa qabatee hin beekne. Mootummaa yeroo hundaa lafa jirtu dhiisee waan biraasiif gabaasu. Biyya dhukkubaan akka malee dhahamteetiin jirtu hin dhahamne jedhanii manneen hidhaa tokko keessatti jechuudha. Waradaa 5 mana hidhaa jedhamu. Waradaa 5 በሚባለው አዲስ አበባ ከተማ በሚገኘው እስር ቤት በአንድ ቀን ሜይ 19 በሚኒስትሪ ኦፍ ሄልዝ በተደረገው ሰርቬላንስ 40 የሚሆኑ እስረኞች የኮቪድ-19 ፖዚቲቭ ሆነው ነው የተገኙት። ነገር ግን መንግስት አላመነም ይሄን ጉዳይ ደበቀው። ኒ አዋለን ሰገሌኒ ጭጭታ የተኒ ኦኬ ፕሮባብሊ አመስራው ደንደው ቀባድ ይፈማ ኦኬ ሜ አመላላ አመዮ ከሰገሌን ስሮፍኔ አመን ጭጭታ እሽርንት ሄሎ ሜ ሰገሌን አመ ጭጭታ አመ ሜ አመው ስራ ዮ ስራ ያመና ሂማ ሰገሌ ወጭጭታም ቲኮክ ሌንስ ሂሚዲቲ ቀምናኑ ቢራ ኦኬ ሰገሌ ኒ ዳጋማ ጀደማ አም ሹር አይ ቲንክ ዋይፋይ ሩን ኦሌ ረኮን ኢሳሰን ተው ደንዳ ዋይፋይ ራባ ሴንጅራ ዱብች ጅሩ በዳ ሜይ 19 ከነስርት ቀበዳ ሜይ 19 2020 አከለኮፍ ሰፈረንጂት ሚኒስትሪ ኦፍ ሄልዝ ኦፍ ኢትዮጵያ ሰርቬላንሲ ታሳዳቀኒ mana hidhaa waradaa 5 የሚባለውን እስር ቤት የታሰሩትን እስረኞች የኮቪድ-19 ምርመራ ተደረገላቸው። ምርመራው ሲደረግ እስር ቤቱ ውስጥ ካሉት እስረኞች 40 እስረኞች የኮቪድ-19 ፖዚቲቭ ሆኖ ወይም ደግሞ በሽታው እንደያዛቸው ታወቀ። አንድም ሰው በኢትዮጵያ ምድር ላይ 40 በሽተኞች አይደለም በኢትዮጵያ ደረጃ እስካሁን ድረስ ከ20 ያለፈ አንድም በሽተኛ በአንድ ቀን ሪፖርት አድርጎ 30 ቤት እስካሁን አልገባም። ሂንጋል ሃንጋር ሞቱማን ኢትዮጵያ ነመቀ ገባስ አጅራ ነመ ዲጂቲ ማነ ዲደማት ይገድ ወንት ገባስ አጅሩ ገሩ ሚኒስትሪ ኦፍ የኢትዮጵያ የጤና ሚኒስትሪ ወይም ደግሞ ጤና ሚኒስቴር ለምንድን ነው 40 በሽተኞች 40 የእስር ቤቱ ታሳሪዎች ወይም ደግሞ የህግ ታራሚዎች እንበላቸው ወይም ደግሞ የፖለቲካ እስረኞች ወረዳ 5 ላይ ብቻ ያሉት 40ዎቹ የኮቪድ-19 ፖዚቲቭ ሆኖ ሲገኙ ለምን ደበቀ? ለምን ይሄን መረጃ ለህዝብ ይፋ ማድረግ አቃታቸው? ምንድነው ችግሩ? ከናፍ ዱቢ ሀምቱቱ ጅራቹ ከነመ ገድሲሱ ነምኒ አፍርተማ ወረዳ 5 ወኪን ደግሞ ወረዳ 5 ወኪን አናሸን ማነዳ አናሸን አርገሙ ቆፎ ሶንታን ወንቲ ነመ ገድሲሱ ካቺ ቦደ ደለገም ማልቱ ደለገም ሰነቦድ
hidhamtoota COVID-19 dhaan positive ta'an kana nama muraasaa fuudhanii qilintoo geessan. Waan ajaa'ibaa. Qilintoo geessan. Qilintoo keessatti eessa geessan hoo jettan zoon 3 bakka jedhamu geessan. Guyyaa 20 jechuudha. Guyyaa 19 sakatta'an, guyyaa 10 waan hundi beekame, guyyaa 27 akka boruu Tuesday dabre jechuudha. Nama muraasa warra COVID-19 positive ta'e kana waradaa 5 ka jedhamu irraa fuudhanii qilintoo zoon 3 bakka jedhamu geessan. Bakka zoon 3 jedhamu kana hidhamtoota siyaasaa Oromoo ta'an 1,430 jira. Dhufanii humnaan ijoollee kan achi makan. Already ijoolleen mana hidhaa kana keessa turan duraanuu bakki isiin itti argaman haalli isaan keessatti jiran wal irra bakka itti ciisanidha. Kana irratti namoota COVID-19 positive ta'uu osoo beekan namoota COVID-19 dhaan positive ta'uu osoo beeku mootimmichi maal godhe wanti jarri godhan maal godhani namoota muraasa 40 kana keessa fuudhanii zoon 3tti dabarsan. Isaan kaawwan eessa geessanii still hanga ammaa riippoortiin hin jiru. Namni nama fayyaati se'a hidhamtoota 40 sanniin bakka takkaa fuudhanii mana hidhaa hundarra waliin ga'anii jechuudha. Kuni yakka olaanaadha. Yakka olaanaadha. Yakka kana yaa Oromoo har'a garaba mucayyoon takka ni bootti. Facebookii kanarra baatee nama 500 daawwataanii ture. Boo'icha mucayyoodha. Waan booytuuf daawwatamoo Oromooni. Yookiin ammoo laala mucayyoon sun obboleessa kiyyatu narraa qabamee jetti. Ani garuu obboleessa kiyyaa miti ka boo'aafii jiru Oromootaaf. Including mucaa san dabalatee jechuudha. Kan dubbataa jiru rakkoon akka mucayyoon obboleessi isii irra gahee jennaan gadi bootte kan ganaa mana kan keessidha. Guyyaa mana kan keessi dha'uun hin boohini. Garaa hidhadhu. Dubbiin jirtu garuu tokkoon ilmaan Oromoo mana ilmaan Oromoo hunda dha'uuf deema. Mucayyoon sun Finfinnee irraa bootti. Oromiyaa keessaa garuu yakki dalagamaa jiru. Oromiyaa keessatti bakka hundatti hidhaan hidhamaa jiru. Ajjeechaan ajjeefamaa jiru. Hidhamaan mana hidhaatitti qabameetiin ajjeefamee darbamaatiin jiru. San biraayyuu darbanii hubadhaa yaa ilmaan Oromoo. Abiy Ahmed mootummaan amma duraa haa garafuu, haa tumuu, haa kolaasu. Wama hundaayyuu yoo irratti raawwataatiin jiraate wanti nama gaddisiisu ka ammaa maal beektani kan durii namoota jajjaboo bosona keessaa qabanii kanneen akka Nadhii Gammadaa osoo hidhaman bakka kanatti jarri hin beekamin dhabamsiisan. Amma immoo Abiy Ahmed wanti godhaa jiru maal seetan ni qaba. Namni kun hidhamee mana hidhaa seentee dhageetta achi booda fuudhanii ajjeesanii badhee irratti darban. Ajjeesanii waraabessa nyaachisan. Fuudhanii nama hidhaa koortii dhiyeessuun hin jiru amma Abiyyi biratti. There is no court. Mana murtii geessuu daran wanti godhan maali? Dhukkubsataa COVID-19 fuudhaniitiin walakkaa kan keetti si darban. Kuni yaa Oromoo salphinnummaan kanaa olii eessa jira? Kufaatiin kanaa olii Oromoon keessa jirtu eessa jira? So yakki ilmaan Oromoo irratti hidhamtoota siyaasaa Oromoo irratti dalagamaa jiru kun kan hangana garaa itti jabaatu jechuudha. Maal Oromoon Abiy Ahmed maal isa godhe? Abiy Ahmed maali gocha nafxanyaan Oromoo irratti raawwataa ture? Oromoon zamana Milinik, zamana Haile Sillaasee fa'a dhukkuba garaa uffatatti dibaniitiin dhukkuba fidanii dhukkuba akka gifirii fi maal jedhamuun uummata Oromoo fixaa turan. Uummata Oromoo fixaa turan. Har'a garuu coronavirus became a bullet ta'e Oromoo irratti. Hidhamtoota siyaasaa Oromoo irratti mootummaan biltsiginnaa coronavirus bulletii godhee itti fayyadamaa jira. Isin dubbiin isaan jedhaa jiran dubbiin isaan jedhaatiin jiran nama hoyitu jidduudhaan bilbilaa jira. Technical supportii bakka hojii irra barbaadan fakkaata. Kanaaf booda deebisaa laayivii kana fixee bilbilli yeroo lamaan seene san irraa dhiifama. Wanti jiru maal seetan? Yaa ilmaan Oromoo. How come ilmi namaa nama hidhee hidhatti nama rakkisaa garafaa akka fedhanitti cafaqaa cafaqiinsi isaanii sun hanqatee
dhukkubsattoota koronaa vaayirasii fuudhanii mana hidhaa kan keessa sii darban. Haayila Sillaaseedhaan garaagarummaan namichi kun qabu maali? Garaagarummaan namichi kun Haayila Sillaaseedhaan qabu yookiin ammootu warra amma dura Oromoo rakkisaa tureen qabu maali? Takka illeen hin jiru. Takka illeen hin jiru. Warroonni hadha asirra teettanii particularly maqaa ummata garaagaraatiin asirraa boottanii asirraa iyyitanii asirraa arraba baaftanii akka fedhanii utaala. Abiy have a short span aangoo sana irratti gara sirriitti beeka. Abiy Ahmed OPDO ummanni araara godhee ummanni dhiifama godheef sana fuudhee qiletti naqe. Ammoo OPDO dhageeffadhu. Isin qulqullooftan dhiqamtanillee qulqullooftan. Warra yakka irraa qulqullaa'uu hin dandeenye. Warra har'allee hidhamtoota siyaasaa dhukkubaan adabu. Rasaasaan ajjeeftanii bosona keessatti darbitan hanqatee. Katumtanii akka feetan gootanii ajjeeftan hanqatee. Ka haadha oorruu isii akaafattu ajjeeftan oorruu isii dongoraadhaan oorruu isii keessatti naannoo lagaa keessatti akaafattu kan ajjeeftan ilmoolee irraa fixan hanqatee har'a ammoo hidhamtoota siyaasaa dhukkubsataa koronaa vaayirasiidha mana hidhaa tokko keessa qabame fuudhamee yeroo mana biraa hidhaa bira keessa geessitan. Kuni yakka olaana. Kuni salphina olaana. Kun Oromoodhaaf kufaatii olaana. Yaa Oliyaad barreeffama inni asirraa kaa'ee amma maal jedha beektaniirtu mucaa Muhammad Jibriil jedhamu. I'm not sure Muhammad Jibriil kun eessa akka ta'e osoo aanaa isaa wajjin barreessitee natti tola. Fannisanii ajjeesanii wallahi saahiba kiyyaa jedhee namni barreesse. Yaa ilmaan Oromoo mana hidhaatti Oromoo galchuu qofaa miti mootummaan kun ka hojjetaa jiru. Mana hidhaa keessatti Oromoota ajjeesanii waraabessa nyaachisaa jiran. Ajjeesanii ofii isaaniitti awwaalaa jiran. Taan hundinuu kun hundinuu isaan hanqatee yeroo ammaan tanaa maal godhaa jirani? Dhukkubsattoota koronaa vaayirasii fuudhanii mana hidhaatti itti geessaa jiran. Maaltu isin hafe Oromoo mootummaa kanarraa wanti isin eeggattan maali? Oromoo maal eeggata mootummaa kanarraa? Namni akkamitti dhukkubaan nama adaba? Namni waraana dirree irratti booji'e kan madaayeyyuu wal'aanee ka'eetiin seeraan adaba. Abiy Ahmed garuu osoo agartan osoo ilma abbaa gadhaati jedhee Oromoon jala fiigu har'allee kan jaamaan waa takka hin agarre har'allee osoo jala fiigan Abiy Ahmed wanti yakki inni hidhamtoota siyaasaa Oromoo Qilinxoo zoon 3 irratti raawwate. Dhukkubsattoota forii nama 40 kan gadhaa isaanii dhamanin Ministry of Health kan jedhamu laala kanaafika aangoo hunda isaanii aangoolee dhibbaa fi meeqa amma caasaan isaanii nu bira jiru keessa aangoolee gurguddatu bahe hanga dhiyoo kana gara nama dhibbaaf homamaa keessa parsantiin Oromoo qabdu parsantii 10 hin guutu. Parsantii 10 hin guutu. Sababiin isaas iccitiin hundi isaaniitu dhokatee qabamee kan taa'u warri waan kana hordofaa jiran Ministry of Health keessatti warroota aangawoota dhukkubsatoota kana kan egzaamiillee kan goosan habashaadha kan itti ergan. Yaa ilmaan Oromoo, yaa narsoota Oromoo, yaa haakimoota Oromoo, ogummaa keessanitti hin taphatinaa. Ogummaan isin kakattaniitiin barattan wanti isin kakattaniitiin barattan kakuun isin seentan saba keessan sarvi godhu. Garuu osoo isin gartan dhukkubsatoota koronaa vaayirasii poozitiif ta'uu osoo isin beektan dhaxxanii guyyaa waradaa 5 May 19 proof ka isin gootan achirraa baasanii Qilinxoo lakkoofsa 3 bakka Oromoonni 1430 Oromoon qofti itti hidhamee jiru keessatti yeroo darban daataan kun ammoo addunyaa jalaa yeroo Ministry of Healthin dhoysu ukkaamseetiin irra taa'u wanti kun bakka sana argamuu isaa yoo dhasu narsoonni Oromoo taatan narsoonni sabaaf sablammootaaf yaaddan dhugamatti ogummaa keessaniif achi keessa qaxaramtaniitiin jettan iccitii kana baasuu qabdanii ture. Kun yakka olaanaa Oromoota irratti raawwatame yakka olaanaa sabaaf sablammoota hunda irratti raawwatamaatiin deemu jechuudha. Kanaaf baltsaginnaan uummata Oromootiif hin taatu. Baltsaginnaan sabaaf sablammootaaf hin taatu. Baltsaginnaan uummata kana fuutee qile dabarsaa jirti. Uummata misoomsuu yookiin badhaadhina uummataaf fiduu osoo hin taane kan fayyaa qabu dhukkuba itti fidaa jirti. Kuni ragaa lafa jiru guyyaa waliin Ministry of Health
eessarraa argattan kan jedhu himuu hin dandeenyu ta'e bakka irraa baasu. Garuu madda Ministry of Healthiin irratti poosti godhamu. Irratti jarri isaanii achi sheer walii godhan keessaa bahee iccitiin kun. Achi keessaa bahee iccitiin kun. There are so many ways of communication. Communication isaan ittiin godhan sanniin keessaa tokko breach godhameeti ka keessaa bahe. Kanaaf yaa Oromoo, yaa Oromoo, yaa ilmaan kan keetanidhaa jirtu. Har'a mucayyoon takka obboleessa isiitti hidhameef bootti garuu hundi keessanuu guyyaa obboleessi keessan hidhame, guyyaa obboleettiin teessan hidhamte, guyyaa haati keessan ajjeefamte, hundi keessanuu akka mucayyoo sanaa booyuun hin hafu. Akka mucayyoo har'a guyyaa boottuu sanatti booyuun hin hafu. Osoo achi hin geenne waltaanee haa falmannu. Osoo achi hin geenne mootummaa kana afoo dhaabbadhaa. Mootummaan kun tokkoon tokkoo haawwan Oromoo, tokkoon tokkoo mana ilmaan Oromoodha. Hunda isaanii keessa seenee ilmaan Oromoo hidhatti guuruudhaaf garaa muratee jira. Kanaaf kuni Oromoo mara waliin sheer godhaa gayaa. Yoo doktoroota biyya san keessaa fira qabaattan, doktorummaan isaanii kan maqaa Oromoo hin fayyanne, kan osoo isaan argan, kan osoo isaan COVID-19 exam godhanii positive ta'uun beekamu, yoo riippoortiin isaan godhamu Ministry of Health kan dhossu yoo ta'e, kun yakka olaanaadha. This is international crime. Kuni yakka addunyaa irratti nama himachiisu. So wanta kanarra ani maal hubadheseetan? Abiy Ahmed faati kan amma dura ofii ajjeesanii gadi baasanii waraabessa irratti darban daran amma dhukkuba koronaatu fixe jedhanii reef asaa fuudhanii balbala kan kee irratti darbu. Yookaan ammootu bakka kophaa awwaala kophaa qopheessa sanatti awwaalu. Sababa COVID-19tiin hidhamtoonni siyaasaa Oromoodha hedduminaan uummanni kun waan hin taane irra raawwachuu danda'u. Kana Oromoon expect godha. Kana eega. This is what is going to happen. Kanaaf galatoomi information amma asirratti maxxanfame suni Muhammad Jibril dhalataa Harargee Bahaa aanaa Baddannoo qobsumaaf Wallaggaa Lixaa aanaa Qondaalaa lafa jedhamu warra jiraatu fannisanii ajjeesanii sababa woboon quba qabda jedhanii ummata fuulduratti baasanii fannisanii diinummaan kana caalee hin jiru jedha. Yaa ilmaan Oromoo, nama fannisanii ajjeesuun waraanni yakka oliiti. Zamana kana keessatti akkamitti namni fannifama? Jaarraa 21ffaa keessatti akkamitti osoo ragaan namarratti hin baane jiraataa laal ummanni Harargeedhaa yeroo isaan buqata Harargee irraa sababa dhiphina lafaatiin ka'aniitiin yeroo Wallaggatti qubatan warroota qubsuma san keessatti ani mataan koo shoora qabaachaan ture. Ummanni kun sababa lafa qonnaa waan hin qabneef rakkoo hamaa keessa waan jiraniif Oromiyaan ammoo lafa bal'oo waan qabdu. Lafa bal'oo Oromiyaan qabdu san osoo Oromoon mana isaa keessa rakkatu, qe'ee isaa keessa rakkatu, ummanni Tigraay fi ummanni Amaaraa qubsumaan Amaaraa fi naannoo Amaaraatii fi naannoo Tigraay irraa itti fe'aa yeroo jiranitti kun abadan ta'uu hin qabu jedhamee zamana Junaydii Saaddoo san afoo dhaabatamee Oromoon kennaa yookaan rakkoo keessa jiru hedduutu jira. Oromoo haa qubsiisnu jedhan har'a qubataa akkasiisan woboo quba qabdaa jedhanii yoo fuudhaniitiin fannisanii ajjeesan. What are you expecting? Maali wanti isin eeggattan? Maali Abiy Ahmed irraa Oromoo wanti eeggatu? Qeerroon Oromoo uf ijaara. Qeerroo Oromoo ammas gabbaa namicha kana balaaleffadha. Namtichi kun deemuu qaba. Dhaabni kun diigamuu qaba. Itoophiyaan bifa kanaan deemnan faffaca'uun isii harka Abiy Ahmed irratti faffaca'aa jirti. Kan Tigreen faffacaasin, kan namoonni biraa hin faffacaasin, jarri kun Itoophiyaatti tana facaasuuf deemaaran. Kanaafika waan barbaadan hunda harka Amaaraatitti wanti isaan galchaniif. Aangoon jiru hundi harka Amaaraa jira. Dhugaa walii himuudhaaf yoo taate. Aangoon jiru hundi harka dhaabbilee biraa jira. Dhaabbileen siyaasaa Oromoo ummata keessan barsiisaa. Walta'a miidiyaa kana irratti fayyadama. Sagalee keessan dhageessisa. Hanga feeta tarkaanfii feeta isin irratti fudhattu ummanni Oromoo guyyaa san hin callisu. Yaa Oromoo badiin sitti deemaa jirtu badii xiqqaa miti. Abiy Ahmed hangafoota yookiin ammoo qabsaa'ota Oromoo hanga dhabamsiisutti. Abiy Ahmed qeerroo mataa qabdu qeerroo abdii sabaa jedhan hanga dhabamsiisutti dhiisaa hin jiru. Dheengadda iluu irraa waan dhufe dhageettanii jirtu. Iluu abbaa booraa irraa ilmi namaa haramee hidha guuramaa jira jedhee mucaan qabsaawaan tokko yookiin qeerroon naannoo sadaqe agartaniirtu barreeffama mucaa sanaa. Mucaa barreeffama abdiidha. This is fact. Haqa lafa jiru.
goda hunda keessatti aanaa hunda keessatti ganda hunda keessatti namni haramee hidhamuun namni ajjeefamuun amala ta'ee jira aadaa ta'ee jira osoo agartan ofittiin callisinaa oromoo ofittiin callisinaa biltsiginnaa must go Abiy Ahmed must go namni kun deemuu qaba kanaaf oromoo rakkoo hamaa keessa seentee jirti rakkoo oromoo kan akkanuma callisanii ilaaluun sirrii miti hanga hiriyaan kan kee hiriyaan ati beektu bar biltsiginnatu bifa kanaan fannisee ajjeese yoo siin jedhan mootummaan seeraan ala nama fannisee ajjeesuun mirga maaliiti kun where is human rights where is it namni siyaasa abbaa barbaadee hordofuu mirga qaba where is the democratic right in Ethiopia meessa jira mirgi dhala namaa mirgi ilmi namaa tokko yoo yakkame mana murtii geeffama jarri mana hidhaati ol galtee galgala tumtee ajjeestee geestee waraabessa nyaachisaa jirti galgala tumtee ajjeestee deemtee awwaala guyyaa adiidhaan tuffii uummata oromootiif qabdu tuffii sabaaf sablammoota biyya sanaatiif qabdu awwaalaa jirti kana dubbachaa jirra miidiyaaleen biyya san keessa jiran kana gabaasuu hin danda'an yeroo ammaatti hin danda'an humna isaaniitii oli let me tell you something ijoollee bishaan gurraachaatti hidhaman ijoollee bishaan gurraachaatti hidhaman gadhiifamanii deebisanii isa tokko halkan fuudhanii qaban nobody knows where that kid is hangamma mucaan sun bakka jiru namni beekan jiru gara biraatiin hidhamtoonni siyaasaa ammallee ammumaan tana bishaan gurraachaa keessa ijoollee hidhaa jirantu jiru ijoollee hidhaa jiran san akka goone iyyiis asirraa iyyamee fi garagaraatiin miidiyaaleen garagaraa gabaasuu dhaqan haala jiru keessa dhaqanii maal jedhame beektama yoo nuti gabaasne tumaatiin tun isinitti hammaatti obsaatii ijoollee tana jalaa bahaa arginee jirra guyyaa rabbiin jedhe haqni keessan ni dubbatama haqni keessan ni baha yoo nuti ammoo har'a waan kana qilleensarra oolchine boru nama eessaan baaftan iccitiidhaan gaazexeessitoota namoonni kan dhaqan riippoortorii godhamu akkamitti wanti kun bahee jedhanii tumaatiin isin irratti heddummaati hangana har'a miidiyaaleen oromoo mirga dhabanii jirani hangana mirga dhabeera miidiyaan oromoo biyya san keessa jiru hundi isaaniitu kanaaf yaa oromoo raftee hin bulini yuu osoo jirtu osoo gartu guyyaa adiidhaan waraabessa si nyaataa jira guyyaa adiin Abiy waraabessa si nyaachisaara saba kana guyyaa adiin fixaara namichi kun saba kana guyyaa adiin duubatti deebisaara namni kun kanaaf yaa oromoo oromoon TPLFin fuudhee konfii nyaachisuu hin dadhabin oromoon TPLFin gatii isaa agarsiisuu hin dadhabin abiyootiin gatii isaa agarsiisuu dadhabuun jalaa callisanii ilaaluun rakkoodha kana kan godhe keessaa tokko qabsaa'onni siyaasaa yookiin injiinaroonni yookiin ammootu warroonni utuba warraaqsa uummata oromoo ta'an hundi isaaniitu biyyatti galuudha kanaaf we need another engine oromoon injiina biraa barbaaddi oromoon injiina biraa barbaaddi motora biraa barbaaddi miidiyaa oromoon hundi dhageeffatu barbaaddi oromoon hundi miidiyaa dhageeffatu miidiyaa akka OMN'titti yoo banamu namni jala deemu barbaachisa kana gochuudhaaf ammoo oromoon dammaquu qaba ergaa asirraa agartan kan saba keessanii dhaqqabsiisuun sheer godhuun hiriyoota keessan invite godhu dhageeffadhu waan Abiyyi godhaa jiru hidhamtoota jechuun boru ganama namni hidhamu kamuu you are going to the prison where so many COVID-19 patients live in it mana isaanii san keessa jechuun jara wajjin makamta kana beeki it's very clear kun dhossaa gaafii dhossaa miti guyyaa shan waan kana mootummaan kun amma gadi baasa riippoortiin suni gadi ba'uuf deemna inni obsaa turre garuu kana booda obsuu hin danda'amu as long as mootummaan sun iccitii yookiin gabaasuu erga dhosse nuti ammootu waan sana expose gochuun dafnee hawaasa dammaqsiisuun dirqama keenya ta'a kanaaf dubbiin kun oromoo isinitti gabaa dhageeffadhaa fira keessan akka amma mucayyoon ganama boottu suni obboleessa isii hidhameedhaaf boottu sun boru ganama hundi keessan boof deemtan kana yeroo geesse jedha boru ganama hundi keessan boof deemtan firri kiyya hidhamee amma laal ooliyaadha sirraa hiriyaa kiyya jedhe think about it hiriyaa ofii yoo fannisanii ajjeesan mootummaan fannisee murtii koortiitiin alatti yoo ajjeesan haadha dhiiraa ilmoo qabdu daa'ima waggaa tokkoo baatu oorruu isaa keessa dhaqanii rasaasaan morma dhahanii yeroo ajjeesan abbaa dhiiraa daa'imman afur wajjin nama kuulii dalagateetiin bulu kaardha kunoo gargaaraa jedhamee baanka akkaawuntiin banamee fi qilleensa irra jiru kana
Yok akkas eeggattan taate Abiy is coming for you. Each house mana tokkoon tokkoo keetii balbala kan kee dhahaa jira. Warroonni tokko tokko garuuyyuu iccitii mootummaa kana irraa dubbachuun sodaannaa jedhan hanga dhiyoo kana. Kanaaf Oromoo sodaattus dhabaattus dubbattus callistus tanteesanu no difference. Abiy irraa wanta addaa wanta isin eeggattan hin jiru. Abiy Oromoodhaa fi miti. Abiy Oromoodhaa fi miti. Godina Jimmaa aanaa inni keessaa bahe keessatti yeroo ammaan tanaa hidhamtoonni wali guuranii hidhaa jiran lakkoofsa hin qabu. Siyaasaan amansiifachuu osoo hin taane hidhamtoonni aanaa isaa irraa warri bahee hidhamaneedhaa guutee jiru tokko lamaa miti. Kanaaf sossoba warri asii feesbuukii irraa wawwacu maqaa garagaraa baafataniitiin wawwacu dhugaadhan seenaa. He doesn't have any support from ummata isaarraa. Ummata isaarraa deeggarsa hoyituun qabu namichi kun. Deeggarsi inni qabu habashoota qofarraa hi'amu. Habashoonni maaliif deeggaran beeytanii? Aangolee jiran boruufiftaan aangolee kanallee ni ilaalla. Takka takkaan aangoo maal Amaarri harkaa qaba. Aangoo maal Oromoon harkaa qabdi. Abiyyi maal abdate. Amaarri maal Abiyyi. Dhageeffadhaa Oromoo gowwummaa kenni. They know how to kick Opidio ni beekanii hin jarri kun. Opidio akka onnee hin qabne ni beekan. Nama onnee qabu maranii ari'u aangoo keessaa biyyaa baasu hojii biyya alaa itti kennanii. Nama gufuu Amaaratti ta'e. Nama gufuu caasaa siyaasaa Amaaraatti ta'e. Dhaabbileen siyaasaa Oromoodhaa achuu ittiin dhiyeessan. Jarri garuu Amaarri garuu waan abin jedhu dhageeffatanii hidhamtoota yookiin yakkamtoota even mootummaa isaanii irratti fonqolcha gaggeessan. Yeroo muraasa keessatti hidhaa baasifatan. Where are Oromo's parties? Paartileen siyaasaa Oromoo jabinni isaanii humni isaanii tokko ta'anii bakka takka dhaabbachuun isaanii gufuutu ta'eera. Kanaaf kana qabadha. Kana iccitii olaanaadha. Akkanumatti bakka hundarraallee argamu. Kun yakka ilmaan Oromoo irratti. Amaarri hin gabaasu iccitii kan. Andim የአማራ ሚዲያ ሪፖርት አድርግም ይሄንን because እያለቀ ያለው ማን ነው? ኦሮሞ ስለሆነ እያለቀ እየሞተ ያለው ኦሮሞ ነው። ስለዚህ እቺን ቁርጣችሁ ለአማራዎቹ ላኩልኝ። መቁረጥ በጣም ጊዜ ወስዳችሁ የምትቆርጡ ልጆች ስላላችሁ በአዲስ አበባ ወረዳ 5 በተባለው እስር ቤት ግንቦት ወይም ደግሞ ሜይ 19 በጤና ሚኒስቴር በተደረገው ሰርቬላንስ 40 የወረዳ 5 እስር ቤት ታራሚዎች 40ዎቹ የኮቪድ-19 ፖዚቲቭ ነበሩ። የጤና ሚኒስቴር ግን ይሄን ነገር ደበቀው። መደበቁ ሳያሳዝነን መደበቁ ምንም አያስገርምም። ምክንያቱም ኢትዮጵያ ውስጥ ሪፖርት መደበቅ ዛሬ አይደለም ላለፉት 29 ዓመታት ምንም ትክክለኛ ሪፖርት ወጥቶ ማያውቅም። የትም የለም ኢትዮጵያ ውስጥ ሪፖርት ማናቸውም ሪፖርቶች የውሸት ሪፖርቶች ናቸው። ነገር ግን 40 በቦታው የነበሩ ነርሶች 40ዎቹ በሽተኞች የኮቪድ-19 ፖዚቲቭ መሆናቸው እየታወቀ ይህ ፖዚቲቭ መሆናቸው የሚያስፈልገው ጥንቃቄ ከማድረግ ይልቅ የተደረገው ምንድነው? የተወሰኑትን እስረኞች ከዚህ እስር ቤት በማውጣት 1430 የሚሆኑ የኦሮሞ ታራሚዎች ወደ ታሰሩበት ቃሊቲ ወዳለው ቅልንጦ ወዳለው ዞን 3 ወደሚባለው ቦታ ተቀላቀሉ። ይህ እንግዲህ ኮሮና ቫይረስ ጥይት መሆኑ ነው። ኮሮና ቫይረስ ዱላ መሆኑ ነው። ኮሮና ቫይረስ እንዲፈጃቸው የኦሮሞ ታራሚዎችን እንዲፈጃቸው የታሰበበት ሆን ተብለው በአማራ ባለስልጣናት ሆን ተብለው የተደረገ ስለሆነ ኦሮሞ ወይ ስማ አማራውን ብትሆን ባንተ ልጆች ላይ ቢደረግ ኖሮ በአማራው እስረኞች ላይ ቢደረግ ኖሮ አንዳችሁም አትቀመጡም፣ አንዳችሁም ዝም አትሉም። ሆን ብላችሁ ይሄን ሰራችሁ፣ እግዚአብሔር እጃችሁን ይክፈላችሁ። የኦሮሞ ወጣት ግን ካሁን በኋላ በማንም ልታለል አይገባም ነው የምንለው። እቺን በአማርኛ ቆርጣችሁ ላኩላቸው ለዘረኞቹ። በሽታ ዘርን አይመርጥም፣ ስደት ዘርን አይመርጥም፣ እስረኝነት ዘርን መምረጥ አልነበረበትም። ነገር ግን እንደተለመደው ዛሬ እስር ቤቱ በሙሉ 1430 እስረኞች ውስጥ ሁሉም ኦሮሞዎች ናቸው 100% ሲባል አብይ አህመድ ኦሮሞ ተብዬው
ኦሮሞ እየተባለ ኦሮሞን ለመፍጀት ኦሮሞን ለመጨረስ ኦሮሞን ለማጥፋት የመጣ መሪ መሆኑን ግልጽ ነው። ይሄን ይወቁት። ሰብተናል ሪፖርቱን እንግዲህ ሂውማን ራይት ካለ አምነስቲ ኢንተርናሽናል የሚባል ድርጅት ካለ ይህን ጉዳይ በዝምታ ላይ ያልፉት አይገባም። እኔ የሰብአዊ መብት ተከራካሪ ነኝ የምትል አማራ ሰብአዊ መብት ተከራካሪ ነኝ የምትል አማራ የሰብአዊ መብት ትርጉም የሚገባ ከሆነ እዚች ጋር ነበር ድምጻችሁን ማሰማት የነበረባችሁ። የኦሮሞ የህግ ባለሙያዎች International Oromos Lawyers Association take this report and go forward and report to any concerned body. Kun isinifis hujida assignment keessan ta'echuudha. Inni biraa dubbiin biraa kan jiru dhimma silaa waan nama kanaa hin dubbadhuan dhugaa isinii muudhaaf yoo taate dhimma namticha Kolenel Abebaa jedhamu kan dhugaa takka isinii yaani Kolenel Abebaadhaaf namni sagaleen Kolenel Abebaa erga Ijiptii inni bahee Egypt irraa bahee Eertiraa irraa bahee Egypt seenee miidiyaawim reediyoo tokko irra dhiyaate reediyoo san hunda irrattu iyyuu information irraa guuruu malee namni isa gargaar hin turre. Jalqaba namni kuni wanti inni achi irraa bahee Eertiraa irraa yeroo inni bahetti rakkoon namtichi kuni dubbatu Eertiraa irratti wanti isa narra gahe jedhee inni Daawud Ibsaa ittiin himataatiin ture miidiyaalee garagaraa irratti Oromoon hundi keessanuu dhageettaniirtan. Hedduu nama gaddisiisa. Hedduu nama boochisas. Hedduu namattis dhagahama. Yoo Oromoon yakka akkasii walirra raawwattee jedhamu. Namicha kana yakka kana erguma dhagaheen karaa Feesbuukii isaatiin kallattii garagaraatiin barbaadee Ameerikaa irraa jalqabanatu dhaqqabeen. Akkuma isa dhaqqabeen sagaleen namticha kanaa min barreessee fi naaf deebise. Erga naaf deebisee booda dhimma isa namicha kana waytu lakka hin dubbanne achi booda illeen irraa dhageeffadhe. Haala maatiin isaa biyya keessatti jiru, ilmaan isaa akkaataatti jiran, rakkina ofii ammallee Ijiptiin galee Ijipti keessatti itti jiru naaf hime. Sana booda hayyee omaan goonu wanti gochuu dandeenyu akka ilma Oromoo tokkootti qabsoo Oromootiif manaa baate dararaan kun hundi sirra gahee so will support you maqaa jedhuun mee laayivii yeroo sana hangaasaanii deeggartoota hedduu qabaachaa waan tureef namni hedduu isa fooloo godha hangaasaa qunnameen. Hangaasaa jedheen namni kun rakkoo keessadha namicha kana qunnameen jira. Namicha kana laayivii dhiyeessi ummannaa gargaaruuni. Sana booda goofandiin banamee fi namichi kun akka gargaaru godhame. San qofaa miti. Goofandii boodallee bakka inni rakkatetti. Hanga danda'een akka nama tokkootti gargaarsa godhaa fi ijoolleen karaa ijoollee godhaatiin ijoolleen Ijipti qindeessanii gargaarsa akka nama tokkootti godhaa fi ture ijoolleen Ijipti jiran ni beeku. Namtichi kun guyyaa sanirraa eegalee haa ba'u malee dhaaba kana dhaaba kamuu keessattuu iyyuu miseensa ta'eetii miti ka hojjetaa ture. Lallaafateetuma abaa'oo shanee wajjin mormuu qofa malee dhaaba miseensa biraas ta'ee hin hojjenne namni kun. Garuu ammoo hanga tokko deeggaraa ture. Kanaaf osoo hin taane garuu guyyaa inni ba'u miseensa dhaaba kamiituu ta'uu isaa osoo hin beekin waan inni miidhame kanarra gahe jedhaa ture san amannee isa gargaaraa ture. Har'arra dhaabadhee yogguu laalu garuu namtichi kun wanti inni nutti hime sun hundi dhugaadha yoo jedhee dubbadhe kijiba hadhanni haasa'aa jiru wajjin yoo wal bira qabde namtichi kun yeroo sana nutti kijibeehi. Osoo karaa argannee yeroo sana hooggantoonni shanee yeroo sana osoo karaa bananii namticha kana gootan jedhanii deebii ofirraa osoo deebisan jedhee namoota sanirraa osoo dhageeffannee natti tolaa ture. Garuu yeroo sana haalli shaneen illee asmaraa irra turte rakkoo olaanaa waan tureef ilmaan Oromoo jidduutti haalli hamaa waan tureef waan san gaafannee qulqulleeffachuu hin dandeenye. Amma dhaabbadhee yoo ilaalu garuu namtichi kun aditti kijiba eegale amma. Guyyaa adiidhaan kijiba eegale. Maali wanti inni kijibe? Maal ta'ee Kolenel Abebaa Geresu? Tokkoffaa namni aangoo mootummaa qabatee aangoo hawaasaa qabatee yeroo waan tokko dubbatu yeroo waan tokko hojjetu waan hojjetu sana sirriitti beekuun barbaachisaadha. Waan hojjetu sirriitti beekuun barbaachisaadha. Anan garqaa dhimma namicha kana irraa hin dubbanne. Because
yeroo sana keessatti namichi sun kana nutti hime rakkoo isaa hunda himate gargaarsa isaaf goone namticha kana amaneen tureen. Tokkoffaa namtichi kuni isaan amma Daawudiin fa'aa dhalootaaf jibba akka hin jenne dhalootaan namni kuni nama naannoo Jimmaati. Ijoollee Jimmaati. Ilma Tuulamaa haa ta'u malee. So namtichi kuni waan feetellee yoo ta'e kallattii kanarraa dhufee wanti inni himu kuni dhuga jedhee soba jedheetiin amanuu hin dandeenye yeroo sana keessatti dhugaa fakkaata yeroo sana wanti inni dhiyeessa hundi isaatu I trusted him. I trusted him. Kanaaf waa hundaa gooneef. Waa hundumaa goonee hoo namichi kun akkam ta'e. Boodarra gara dhaaba kawaa'oo kanatti makamuu atwaa'ootti makamuu eegalee so he joined for some time. Then guyyaa biyya dhandhallee biyya korri atwaa'oo biyyatti gaggeeffamee ture yeroo jalqabaa pabaa'oon guyyaa hundeeffamu jechuudha. Atwaa'oon gara pabaa'ootti yeroo deebi'u haala biyyattii sana wajjin sagantaa siyaasaa sirreessanii jijjiiratanii hanga takka modify godhamee maqaan atwaa'oo jedhu sunillee gara pabaa'ootti deebi'ee paartii biyyoolessa Oromiyaa guyyaa ta'e sana walgahii sana irratti illee guyyaa tokkoof argamee ture namni kun. Hammeen nooyi turre nagarra hanga guyyaa sanittan. Right away guyyaa Jeneraal Kamaal Galchuu aangoo gadi dhiisee deemu faallaa Jeneraal Kamaal Galchuu eegale. Namni kuni maal jedhe? Jeneraal Kamaal Galchuu takkasii du'ee lammata siif hin du'uu jedhe. Laal hubadhaa. Qabsoo sabaatiif osoo hin taane guyyaa namni kun san jedhu qabsoo sabaatiif osoo hin taane namaaf jecha biyyaa bahee moo namni kun jettee akka madaaltu si taasisa. Namichi kun maal ta'ee jedhe ani guyyaa inni miidiyaa irra gabahee ani Jeneraal Kamaal Galchuu yeroo inni aangoo mootummaa qabatee hojii dhaaba isaa dalagaa jedhee complain godhe. Garuu mootummaan Jeneraal Kamaal Galchuu yeroo aangoo kennuufi isallee fuudhanii yeroo aangoo kennaniifi Jeneraal Kamaal Galchuu paartii isaa akka balleessu yaadanii turan jarri. Paartiin akka badu ati Kolenel Abebe Geresu paarticha dhiisteetiin galte jaratti. Dhiistee Abiyyi waliin galte hiriyaa kan kee waan ta'eef jechuudha. Kun ifa. Tokkoffaa ijoollee gandaati. Lammaffaa hiriyyummaa qabdan. Namni informationii inni baasaa ture abaa'oodhaan isarraa gahaatiin ture si. Ani hin beeku abaa'oon maanuu maaf akkasiidhanii si dararan nama informationii sana fuudhee Abiyyi irraa Daawud ibsaa dabarsaa ture jidduu lamaan si taatee osoo jirtu akkamitti akkasiidhanillee raajiidha. Kana bira dabartee garuu dheengadda kijiba kan kee amma dura yeroo shanee irratti ati duultu miidiyaa irratti baatee shaneen akkanaa shaneen akkasii woboon akkasii yeroo ati jettu Jeneraal Kamaal Galchuu guyyaa tokkocha gadi ba'ee wantoota akka ati haasoftee san hin haasofne. Qabsoo uummata Oromoo biyya galtee aangoo sii kenninaan akka ati gurguratte san hin gurguran. Sana biraayyuu dabartee gurguran taa'e bakka masaqaayet bakka anyedhe saba kiyyaaf qabsaa'uun ta'e Eertiratti gubadhee nagaa yoo jettee kan teechu yoo taate. Buutiin irra deemsan jedhaa turte mana hidhaa keessatti. Yoo sunummaanuu kan si ga'u taate har'a garuu saba irratti qabsaa'uun kee saba irratti qabsaa'uu dadhabdee kijibuun kee raajiidha. Miidiyaa gadi baateen qaanyuuftu xiqqoo mallee. Abiy Ahmed Jeneraal Kamaal Galchuu dheengadda maal jedhe? An isumaayyuu hin beeku ture. Namichi kuni waraana gara waan Ruwaandaallee akka deemee taasawaa ture gurbaan kun Abiy mataan isaa. Garuu Jeneraal Kamaal Galchuu wanti inni jedhe anarraa baay'ee gadi waan jiruufi adda addummaa waan qabnuufi wal qunnamtiis hin qabnu kallattiin nama kanas hoogganee hin beeku jedhe. Kanaaf akka quban qabne dubbate. Jeneraalota namoota arfan keessaa ammallee qabsoo uummata Oromoo nama afuriin dubbannee jette. Nama afurii jette. Nama afuriin isin dubbatan Daani'eel Areerillee kana jalaa bahee kan kijibe. Namoonni arfan kun eenyu fa'a? Namoonni arfan ati jette Abbaa Duulaa Gammadaa, Kolenel Abebaadhaa fi Abiy Ahmedii fi Jeneraal Kamaal Galchuuti jettee dubbate. Maaf kijibda? Maaf kijibda? Eenyu fa'a namoonni arfan sun kan jedhu boru eeggadhaa Oromoo. Boru arfan sun eenyu fa'a? Namoonni sun arfan dheengadda Jeneraal Kamaal Galchuu Bishooftutti waliin mari'anne jedhu namichi kun achuuyyuu hin turre yeroo san. Marsaa boodaati kan isa dhaqqabe ergaan. Marsaa boodaati. Inkuwaan Koloneel Abee isaa miti Jeneraal Hayiluun achi keessa hin jiru. Jeneraal Hayiluu gonfaatu hin jiru. Warra guyyaa duraa bahee keessallee hin jiru namichi kun. Waan biraa dhiisaa. Warra guyyaa duraa Jeneraal Kamaal Galchuu waliin bahee keessaayyuu hin jiru. Boodarra akkuma Koloneel Gammachuu Ayyaanaa fa'a
akkuma koloneel Haayiluu Gonfaafa amma jarri eessaan ba'an Keeniyaan bahanii makaman booda dhaqan Eertiraa malee warra daangaa cabsisanii miti. Kanaaf Abiy Ahmed abbaan duulaa ati ragaa qabatte abbaan duulaa guyyaa Abiy Ahmed aangoo gadhiiseetiin deemu jeneraalummaa keessaa hin jiru ture. Haqni jiru jechuudha. Warroota duraa keessa jira boru laalla. Boru laalla. Arfan keessa abbaan duulaa jira moo hin jiru boru eeggadha. Garuu abbaan duulaa yeroo jeneraal Kamaal galchuuf daangaa dhiitanii bara 2006 yeroo isaan bahani yeroo isaan biyyaa bahani abbaan duulaa already caasaa waraanaa keessaa bahee eessa jira? Aangoo pirezidaantii Oromiyaa irra hin jiru? Maaf kijibda? Maal kijibni ati si barbaachise? He wasn't a general. Aangoo sanarraa gadi dhiisee aangoo caffee jira namichi kun mootummaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa ta'e. Namni jeneraal Kamaal galchuufaa akka even dafanii daangaa dhiitanii akka baasan godhe eenyu? Eenyu? Yoo lubbuu qabaatte amma deebii kan. Namni kijiba sana iccitii marii gaggeeffamaa jiru fuudhee baasee Mallas Zeenaawiitii wajjin beellama qabatee Mallas Zeenaawii nama biraa ajajee jeneraal Kamaal galchuufaa bilbilanii walgahiidhaaf akka yaaman achitti hiisisuudhaaf namni godhaa ture eenyu? Eenyu? Shame on you. Galtuun galtuma jedhamti. Ati galtuu taate. Kaleessa qabsoo sabaatiif kaatee wobotti makamte akka dhiiraa. Amma immoo garaa keetiif qabsoon sabaa nagahee jira. Mee dhageeffadhu Kolonel Ababa. Kolonel Ababa. Akkuma kaleessa goofandii bannee si gargaar. Oromoon osoo ati rakkattee goofandii bannee si bira dhaabbata. Osoo ati haqarra teette. Garuu galtee goofandii miti sossoba OPDO gandummaadhaaf dhugaa jirtu isaanii sararree isin himna. Gandummaadhaaf jecha. Hiriyyummaadhaaf jecha. Qabsoo ummata Oromoo fuutee yeroo gurgurtu. Yeroo hardhallee ilmaan Oromootitti duultu. Har'a ilmi Gujii keessatti du'e ajjeefame. Eentu ajjeesiise? Nama hidhame Gujii keessatti caasaa ati irra dalaguumi? Caasaa nageessaa oddoo duubee irra dalaguumi? Hoggansa nageessaa oddoo duubeetii fi hoggansa kan kee jalatti hoggansa jeneraal Haayiluu Gonfaa jalatti caasaa tikaa irra jiran poolisoota irra jiran nama hidhamaa mana hidhaa naqame Gujii keessaa mana hidhaatii baastanii ajjeestan eenyutu itti gaafatama? Si'i miti? Shaneeni jettee yeroo Eertiraa irratti akkas gootee jedhaa turtan har'a si'imi kan ilmaan Oromootiin dhiiga ilmaan Oromootiin mindaa nyaataa jiru. Kaleessa bari guyyaa ati rakkatte si'ii fi miti Kolonel Ababa maatii keetiif bar goofandii bannee si ergine maatii kan kee si gargaarree bar Oromummaa kan kee ilaalle malee gandummaa miti. Ati dhalataa Jimmaati. Dhalataa Jimmaati. Abadan gandummaanii miti gargaarsuun kan si godhame. Kuni shame on you. Shame on you. Kuni salphina olaanaadha. Kuni salphina olaanaadha. Yakka olaanaas. Oromoo irratti yakki akkanaa yeroo raawwatamu cal'isuun osoo ilma Jimmaa taatu si gargaarre miti. Gandummaa fi miti. Sagaleen kee akka sii dhagaamu rakkoon kan kee akka ol ba'u namni sii godhe ana. Warri miidiyaa Awustiraaliyaa irraa ambofaati dhiyeessitee turte yaamanii dhiyeessan tokko miidiyaa wayii malee Ameerikaa keessa sagaleen kan kee hangaasaa irratti deddeebitee akka dhiisee dhiyaattu os gosi an. Because viyoorota hedduu waan qabuuf ture yeroo saneen kan san gooneef. Har'a garuu iyyuu atis hangaasaanis wal fudhattaniit diina uummata Oromoo taatan. Kaleessa garuu kan si gargaarreef Oromootti diina haa taafuuf miti. Kanaaf Oromoo wanti beekuu qabdu namni sultaan jedhamu kun duratti yoo ansi bilbilu hin kaastu amma deebitee wanti bilbiltuu fi I feel that waan ati bilbiltuuf naaf hin galu. Sultaan garoo namichi jedhamu. Sultaan garoo namichi jedhamtu duratti siif bilbilaan ture. Yoo ansi bilbilu hin kaastu. Okay? Osoo live hin seenin amma immoo deebistee bilbilta. Yoo si bilbilan hin kaastu. Please. Bilbiluu dhaabi hin bilbilin. Kanaaf yaa ilmaan Oromoo takka takkaan akka amma
inni gadi baasee Daani'eel Areerii maxxanse sana osoo hin taane boroo eeggadhaan eenyu jeneraalonni Oromoon dhugamatti jeneraalonni arfan yookiin ammoo namoonni arfan kolonelli keessaa hin jiru beekaa namoonni arfan bishooftuu irra mari'atan sun eenyu fa'a har'a ammoo maal irra jiru har'a ammoo maal irra jiru Oromoon namoota kana beekaayi namoota galata mandhee diinaa keessa ta'anii qabsoo ummanni Oromoo wanti Oromoon barbaadu irraa qabsoon tun yeroo isiin karaa malee deemtu Oromoodhaaf maal taanaa warri jedhan sun eenyu fa'a har'a ammoo eessa jiru yoo xiqqaate eenyu akka ta'an namoota kana beekuun Oromoon barbaachisaadha. Isa kana guyyaa boru in detail itti mari'anna. Kanaaf adara isinitti haa ta'u warri booda kana seentan ajandaa duraa san takka irra isinii deebi'a. Ajandaa nama gaddisiisu. May 19 Ministry of Health maal godhe isiniin jedhe waradaa 5 bakka jedhamu mana hidhaa dhaqee surveillance dhukkuba koronaa godhan. Testii godhaniin dhukkubsatoonni 40 COVID-19 positive ta'an. Iccitii sana gabaasa sana hunda mootummaan hin gabaasne. Ni dhoysan. Sana bira darbanii the next day hidhamtoota achi keessaa dhukkubsatoota dhukkuba koronaa kanaan positive ta'an kana achirraa fuudhanii eessa geessanii Qilintoo zone 3 bakka jedhamu bakka Oromoonni 1,430 itti hidhaman geessan. Okay? Kana jechuun maal jechuudha? Yoo nama dhukkubsataa fuutee ummata fayyaa qabu keessa geessitu ummata fayyaa qabu keessatti yoo nama darartu maal jechuudha kun? Yaa Oromoo argaa buleettiin teenne takka irra guyyaa guutuu booyaa oolte. She cried the whole day. Maaliif boot? Obboleessa isii waan ta'eef? No. Yeah, of course. Ani isii amma dura live irratti argeen beeku garuu mucayyoo boottu akkasin namni hedduu share godhaa ture. Yaa Oromoo maaliif boottan? Diina kan keetiif boottee waanti fiddu hin jiru. Boo'ichi diina si mo'achiisu. Boo'ichi karaa qabsoo ittiin gaggeessitu ija sitti haguuggeessa. Hin agartu. Ufit dukkaneessita. Hin boo'ini. Haati dhiiraa hin boo'ini. Mucayyoon sun yaamtee Shamsaddiin naadaqii, Jawaar naadaqii, Oromoo jirtanii jedhaa turte. Shamsaddiin has nothing to do with that. Kana dhugaa jiru badhaa. Shamsaddiin faati wanti isaan godhuu danda'an hin jiru humna hin qaban. Shamsaddiin mataan isaa amma mataa isaa asii qaqqabatee lubbuu fi bakka jarri barbaadu hundatti dheengadda bilbila irraa fuudhanii bilbila harka caccabsan agartanii jirtan. Nothing they can do. Jawaar faati olii jabbaatee wanti jarri hidhaadhaa nama baasuu dandeettu hin jiru. Dhugaa walitti himu. Dhaabbileen siyaasaa Oromoodhaa har'a jiran hidhamtoota miseensa isaanii hidhaa irraa hambisuu hin dandeenye. Oromoon akkamitti kan arguu dadhabdan. Dhaabni siyaasaa sun naadaqi jettanii hin boo'inaa. Yoo qalbii qabaattan obboleessi kan kee ka hidhame sun akkuma ilmaan Oromoodhaa kanneen biroo kanneen lubbuu fi kennaa turan garaagarummaan qabu. Dhugaan jirtu. Obboleessi kan kee waan ta'eef sitti hin dhagamin. Ilmaan Oromoo hundi isaaniitu jechuudha. Akkuma mucaa obboleessanaaf har'a obboleettiin sun teenne sun boottu olmaan Oromoo hunda isaaniitiif booyutu eeggama yoo boottes. Kana jalaa bahuuf garuu boo'ichi falan ta'u. Kana jalaa bahuudhaaf falli gurmaa'u mootummaa kana resist gochuu mootummaa kanaaf ajajamuu didu mootummaa kana ofirraa darbu mootummaa kana dhagahuu didu diina mana kan keetitti yeroo inni sitti dhufu abadan duuta. Waan akkasitti taa'ima Oromoo. Qophaa'e. Ofin sobinaa Oromoo qophaa'a. Jaalattus jibbitus waraanni kun halkan mana guyyaa mana dhufee halkan qixxee manaa si fuudhu seeraan mana hidhaa si geessu osoo taate guyyaa si fuudha. Namni halkan mana hidhaatii nama fuudhe namni halkan dhufee manaa si baase durii shaggooyyeedhaa fi miti kan siin deemaniin sirba aadaatii fi miti kan siin deemaniin sirba cidhaa ka halkan qeerroo walgeettee sirbitu san halkan manaa si fuudhan si ajjeesuudhaaf kana beeke. Namni halkan manaa fuudhamee ba'e hin gala jetteen eeggatin. Obviously kuni beekama. Mootummaa osoo ta'e ilaal kuni hojii shiftaati malee hojii mootummaati miti halkan kanama qabu. Osoo mootummaa ta'e yoo xiqqaate mana jala bulanii ganama yeroo inni gadi ba'u qaban. Yookaan naannoo sana eeganii yeroo inni gara manaa galu ala qaban. Kuni garuu akkasii miti. Kuni hojiin mootummaa kanaa hojii shiftaati. Hojii hattuuti.
hujii hattuuti. Mootummaa hujii hattuu dalagu. Mootummaa guyyaa adiidhaan nama hin qabne. Mootummaa waraqaan mana murtii namatti baasee nama hin qabne. Mootummaa akka abbaa fedhan qabuudhaaf isaanii tolutti, akka isaanii tolutti state of emergency ummata irratti labse. Beekuu qabdan. Abiy Ahmed guyyaa inni aangoo irra dhufellee state of emergency jala turre. Aangoo irra hanga ji'a 5 ji'a 6 inni tures state of emergency jala turre. Wallaggaa fi Gujiin achi boodas state of emergency irraan kaan. Har'allee har'a mootu biyyattiin guutuun state of emergency jala jirti. Mootummaan hanga yoomii state of emergency dhaan ummata bulcha. Namni kan bulu mirga namaa eeguudhaan, namni kan bulu mirgi dimokiraatawaas ta'ee mirgi namummaa namaaf kabajamuudhaan. Kanaaf Oromoo cadhistanii eegina. Kana booda OMN nu haa sochoosuu kan jettanillee hin jiru irraa baha. OMN seera biyyattii sanaan hidhameera. OMN laak ta'ee jira. Laak ta'ee jira. Kana sirriitti wadha. Hin gowwoomina. OMN tu na dammaqsee na kakaasee qabsoo uummata Oromoo bakka duriitti deebisaa no. Hin danda'an. Guyyaa jarri waan san eegalan hundi isaaniitu ni hidhamti. The next day akkuma amma ilmaan Oromoo hidhaadhaa guyyaa adiidhaan guuran kan the next day all of them will be prisoned. All of them. Kanaaf Oromoo dubbiin jiru ulfaattuudha. Hirrafinii fira kan keetiif qamadii qofa bituuf hin erginii ulee qopheeffadhu. Ulee kan keetiin ammoo yeroo isaan halkan sitti dhufani ofirraa dhahii harka hin kennatinii kana sirriitti beeka. Yoo harkatti kennatte galuun kan kee jiraachuun kan kee wanta irraa beekamu hin jirudha. Okay. Nama amaan hamdoo boruu jedhamu kaas keessa jiru jira. Namni kuni ijoollee Shawaa Lixaati. Shawaa Lixaa bakka qabsoon uummata Oromoo irraa eegalte sana. Amaan hamdoo amma eessa jiraata seeta waan inni asirra barreessu agartanii suuraa Abiyyi qaba. Amma eessa jira beektu? Amma Noorwee jira. Noorwee jiraata. Amaan hamdoo boruu dhaloonni isaa godina hin beekaanan. Hin beekuse inni caasaa isaa naannoo qabsoon uummata Oromoo irraa ka'e kana naannoo Shawaa Lixaati. Asirra taa'ee kanaan Oromoo sobii jedha. Qilee kan kee sobii. Ijoolleen ganda keessan irraa baate lubbuu ofii kennitee ijoollee qabsoo walitti qabde gadhee akka keetii kanaa miti. Amaan hamdoo dhageetteemi yoo amaan hamdoo boruu yogguu jedhan nama naannoo biraa fakkaata. Garuu Shawaa Lixaa yaa amma namni maqaa kana laale namni hin beekne ijoollee Arsiitti fakkaata. Dhugaas ni muuf. Miti. Qeen isaa magaalaa amma qabsoon irraa eegalte san ganda san irra dhalatee achi guddatee amma immoo Noorwee keessa jiraata. Yeroo hundaa hojiin isaa maali? PP gadal gibaa hattu gadhee akka kan keetii kana ni beekna miti. Ati dhalataa Shawaa Lixaa naannoo qabsoon uummata Oromoo irraatti qabatte sanii dhalattee baate gantuu akka keetii kanatu uummata Oromoo gurgurate. An si beeka. Personaalii si beeka. Hadha Noorwee jiraatta dhaloonni kan kee garuu Shawaa Lixaa naannoo amma magaalaa amma qabsoon irraa kaate tana naa himaa. Qabsoon 2016 irraa jalqaba dhimma maaster pilaantii irraa fininte dhalataa naannoo saniiti. Yoo maqaa isaa ilaalan garuu naannoo biraa fakkaata. This is shame on you. This is shame. Nuti kan jedhaa jirru kijiba dhiisi deemiiti Ministry of Health dhaqii gaafa dhukkubsatoota COVID-19 dhan September 19 guyyaa olii siimaa jirra. September 19 Ministry of Health dhukkubsatoota fuudhee narsoota fuudhee warada 5 bakka biraa dhaqisiin jedhaan jiru. Qe'ee kan kee dhaqisiin jedhaan jiru gadhee dhageeffadhu. Warada 5 bakka jedhamu Finfinnee keessa dhukkubsatoota teesti godhan. Keessa namni 40 COVID-19 positive ta'an. COVID-19 positive ta'anii silaa isaan teeker gochuu dhiisanii achi keessa ijoollee muraasa fuudhanii Qilinxoo zone 3 dhageeffadhu harricha. Qilinxoo zone 3 bakka jedhamutti. Ani bari yeroo hedduu bilaakonti singoonee asteettee haa barattuufi. Ganticha. Gantuu akka keetii kana. Gantuu akka keetii kana warra kiiloo ilmaan ijoollee Shawaa Lixaa yeroo isiin dhumattu ati kaaree meetira 200 fudhattee asirra teetteetiin Abiy jetta.
Gadee wanta ati barreessitu hunda beekaas dhiisne barreessan gafeete hanga qubni kan kee akka miliinik irraa citee si qomaa ta'utti barreessi. Ijoolleen shawaa lixaa si haa beektu. Right? Ijoolleen shawaa lixaa dhaloota kan kee wajjin si haa beektu. Kanaaf si dhiisan. Uummanni Oromoo si haa beekuuf si dhiisan gammaa wanti bilaakis hin gooneef. Namoota kan ammoo qorannee namni kun naannoo kanaa dhalataa bakka kanaati jennee ganda kan kee hundaan si himna. So that the users know who you are. Gantuu. Gantuudhaan gantuu hattuudhaan hattuu jenna nuti. Kanaaf nama laal fuudhanii nama muraasa bakka Oromoonni 1,430 keessatti yeroo darban eessa baakeetii jirta yaa ganticha. Yaa goobana lammaffaadha. Yaa goobana lammaffaadha. Goobana lammaffaa kan akka goobanni jaarraa 21ffaa irratti deebi'ee Oromoo irratti taphatu goobanni lammaffaa kan akka Amaan Hamdoo Boruu kan jennu kana. Kan akka Hangaasaa Ibraahim goobana tokkoffaa Harargee. Kan akka Awwaluu Abdii goobana tokkoffaa Arsii. Kan akka Nageessaa Oddoo Duubee Daani'eel Areerii goobana tokkoffaa Gujii. Kanniin dhugaan jirtu tana kan isinitti himna. This is a fact. Akka keessan kijiban barreessinu nuti. Akka keessan oduu fabrikeetiin goonu nuti. Akka keessan waan namni qabneen nama arrabsinu nuti. Haqni jiru isa kana gantuudha isin marti keessan. Abiy Ahmed ergamtuu Habashaati. Abiy Ahmed miliinik lammaffaadha. Kana sirriitti beeki. Seenaan ilmaan Oromoodha. Seenaan ilmaan Oromoo karma muranii fi harka muran kitaaba keessaa baastanii afaan Oromoo kutaatu hattoota gantoota guyyaa dheengaddaa maal godhan. Ittisni dabala. Wanti warra dheengaddaa viidiyoo san galgalan dhageeffatin. Ministeerri barnootaa Ethiopia. Ministeerri barnootaa laayivii dalanii Abiy Ahmed deebii deebise muddamee. Abiy Ahmed tana deebii deebise. Abiyyin deebii deebisuu keetiif galatoomii siin jedhaan. Abiyoot Ahmed. Yes. Abiyoot deebii laayivii kiyyaa fi Jawaarfaati sirra barreessitan deebisuu keetiif galatoomi. Garuu waan ati deebiste ammas deebii biraa sirraa barbaadan. Deebii biraa Oromoon sirraa dhagahuu qaba. Maal godhe seetan Abiy? 3.5 million 3.5 million Itoophiyaan biriidhaan kitaaba Abiy Ahmed biiroo barnoota Oromiyaatti gurguran. Kitaabni sun garuu hin geenneeyyu biiroo barnoota Oromiyaallee kitaabichi nu hin geenne hin kijibani. Maqaa kitaabatu jaraaf gurgurame jedhamee hubadhaa laaloo hubadhaa. Kitaabatu jaraaf gurgurame biiroo barnoota Oromiyaa manneen barnoota Oromiyaatiif haaraabsamu jedhamee ginciidha. Thank you so much. Galatoomi. Gurbaan sun ijoollee ginciiti. Gurbaan sun ijoollee ginciiti. Amma kasirraa Amaan Hamdoo Boruu namichi jedhu sun ginciidha hubadhaa Oromoo. Ijoollee gincii fiigaraawut namticha kana dhugaan jirtu sani. Hin beeknuu se'a inni har'a Noorwee jiraatta. Bakka feete yoo jiraatte nu jalaan baatu caasaa keenya jala. Takka takkaan hubataa jirra. Eenyutu fiidiyaa kanarraa diinaman. Barnoota Abiy Ahmediitiin deebi'a. Corruption malaammaltummaa hanna saamicha qabeenya uummata Oromoo. Maal godhe seetan? Kitaaba madda marise jedhu ka sirna barnootaa keessa hin jirre. Ka ogeeyyiin barnootaa kaarikulamiidhaan hin deeggarin. Biiroo barnoota Oromiyaatti 3.5 million kiisa ofiitiin galfataniitiin bilchina galchaniitiin kitaaba maallaqa laala maallaqa uummataaf ramadame. Maallaqa sirna barnootaatiif ramadame. Gixxin godhanii maallaqa kana nyaatan. Kuni sirrii miti. Kuni corruptioniidha. Aangootti fayyadamanii qabeenya ofii gurgurachuun yakka olaanaadha. Yeroo nuti jennu Abiy Ahmed maal jedhe gadi beektanii? Maal jedhe beektan? Tiwut godhe. Tiwutarii isaatiif wanti inni jedhe maal seetan? Kitaabni kun gatiin kitaaba kanaa I think namni sagaleetti illee jijjiireefii jira. Kitaaba kana gatiin gurgurtaa kanaa faayidaan inni ooluuf jedhe. Bakka manneen barnootaa hin jirretti mana barnootaa ijaaruudhaa jedhe. Maal biiroon barnoota Oromiyaa 3.5 million yeroo sii kennu. Manni barnootaa maqaa Abiy Ahmediitiin haa ijaaramuudhaaf moo bilchiginnatu mana barumsaa akkasii ijaare haa jedhamuuf moo biiroon barnoota Oromiyaa ofii isaatii maaf ijaaruu hin dandeenye mana barumsichaa? Maaf ofiin ijaarre biiroon barnoota Oromiyaa? Hattu. This is corruption. Malaammaltummaadha kun. Hanna kun. Hiikkaa malaammaltummaa beekamaa. Amma namni tokko amma maal godhe? Hello. Hello. Yes, har'a silaa guyyaa yaadaa hin turre. Dhiisure dhiifama. Maal yaadni ati qabdu? Yaaduma kanumarratti xiqqoo ishee anillee waa'ee Abiyyiitii fi waa'ee Abebe Gaarasuuti waa'ee dhibee kanarratti akkaataa itti icciitii isaanitti dhuffachuu dhibamaa seeraan gadi baasanii ibsuu dhabuu ka jedhu kanarratti yaada kana dheermata dure makan kee ka duraan barreessa irratti. Okay, hayyee itti fufi. Hayyee baga ittiin si ga'e
Aamin aamin walumaanuu baga ittiin nu ga'e. Okay, duraan durseetti waa'ee mootummaan Itoophiyaa mootummaan Abiyyi kun haala mooleen jara raaga oliititti kaga muummicha ministeeraatitti haa ta'uu fi akkaataa biyyattiin itti adeemsi biyyattii teenaatti icciitiin isaanii dhibee COVID-19 kan jedhamu kanarraa afaan Amaariffaatiin afaan Ingiliffaatiin 19 kanaani. Waa'ee dhibee kanaatiif jecha isaan riikeetti mataa isaanii qabachuudhaaf jecha dhibamaa hin qabne yookaan immoo namni dhibame biyya keenyatti dhibee kanaan to'annee jirra yookaan ammoo taqoxaaxarreera jechuudhaaf waan akkanaa kana dhossee mootummaan biyyattii amma yeroo booda irratti nama 50 qabame nama 30 qabame nama 25 qabame nama 70 qabame 80 qabame jedhanii booda baay'ee waan kana dubbadhee ture waan jabaa yeroo jalqabaati gaafa nama 4 nama 5 qabame jedhan mootummaan Itoophiyaa soba hojjechuu jira soba dubbataa jira amma yeroo kana keessatti biyyoota addunyaa keessatti gizee akkanatti biyyoonni guddattee ana malee rabbi hin jiru jetteetiin jette namni 2,000 3,000 qabamutti nama 5 qabame yoo jedhan kijiban dubbiin kun dubbii sobaati icciitii ofii hin dhofatti hin baastu mootummaan Itoophiyaa tunin nutu keessa isii beeka keessattuu hoomaa waraanaa bakka tokkotti walitti qabdee bakka tokko keessa jiraattu namni 110 bakka tokkotti nyaata mana tokko keessa nama 35 tuqu yoo jenneetiin jenna namni kun hin qabamu dhibee kanaan hin tuqamu jechuun dubbii sobaati. Dhibee darbi hawaasa keessa osoo hawaasni kenna akka fedhetti sanitti gabaatti akkuma duraanii sanitti bakka hunda oola faayidaalee wanti isaanii to'annoo jala oolchan Finfinneedhaa Adaamaa Direedawaa Baahardaarii magaalaa gurguddoo keessa wanti isaan to'anneerra jedhan amma yoo gadi buute guyyatti nama 1,000 yoo arguudha baatan ka qoratameetiin dhibee kanaan argamu 1,000 yoo ba'uudha baate hin sobdenaan jedhe leejisoo diigaa hin sobdenaan jechuu dandeessaate 1,000 yoo guyyatti ba'uudha baate baay'ee kanaaf dhossanii boodatti baasanii namni ammareef nama haganaa qabame ka jedhan wooma duraan dhumate inni biraa akkuma atuu jette hidhamaa bakka adda addaatitti hidhaniiti ka Finfinnee keessa hidhame qofa dhiisiiti ijoollee Oromoodhaa ka ol guuraniitiin ati shanee ati abaawoodhaa ati baabaawodhaa ati maaliidhaa paallaa mootummaa deemta jedhanii nama mataa ol qabateef ijoollee kichuu hundaa guuranii bakka jirtu haadhaaf abbaa harkaa guuraniidha oofuu jiran walirra awwaalanii kaanii mana hidhaa keessa ta'an kun mana hidhaa keessa teessisan kun dhibee hin qabamne gabaasuu dhabuun isaanii dubbii sobaati icciitii isaanii nama garaa isaanii gadi baasuu qabame malee kanaaf jecha mootummaan Itoophiyaa parsentii 100 keessaa parsentii 15 yoo guddate parsentii 5 ka gabaasuu jiru achiin gara kaan ummanni dhumataa jira jechuudha ummanni dhumatu kan ummata Oromooti mana hidhaatitti ajjeechaan xiyyiitiidhaan wanni adda addaatiin kan miidhamu jiru kan dhumaa jiru ummata Oromooti jechuudha inni kun ummanni barraaquu qaba yookaan ammoo dammaqiinsa godhachuu qaba mootummaan kun gad ukkaamsee nama mana hidhaatiif fixaa dhibeedhaan nama dhibeen qabame dhossaa namni haganaa qabame ka jedhamu dubbii sobaa waan ta'eef amma beekachuu qaba jechuudha ummanni keenya beekatee hoo maal ta'uu qaba ofirra dhaabbatee of ilaaluu ofii isaati uftisu ammallee ka uftisu jiru ummata malee mootummaan ummata tissaara ka jedhamu dubbii sobaati maaliifu isaan naannoo ofii jiraataniif kaabineen isaanii jiraattutti Deemtuufi. Inni gaamaami? Yes. Naannoo ofii jiraataniif naannoo abbootiin aangoo gurguddoon jirtutti qorannoo godhaatiin hordofii godhu jiran ummanni keenya horsiisee bulaa fi qotee bulaan miidhaa fi dhibee kanaan saaxilamutti sadarkaa tokkoffaa irra jira jechuudha. Gadi bu'ee haga ammaatitti guddinaa fi aanaa keessa kan bu'ee nama tokko ka qorateetiin namni haganaa argame ka jedhu hin jira yoo jedhan baasanii asbaanii koomentiidhaan asbaanii haa himanii hin jiru. Ummanni keenya dhumaatii irra jira jechuudha dhibee kanaan. Isa tokkoffaa dhibee kanaan kan dhumu jiru ummata keenya keessatti biyya keenya keessatti ummata Oromooti jechuudha. Ummata Oromoo karaa lamaan fixu jira. Karaa kaaniin waraanaan, karaa kaaniin hidhaan, karaa kaaniin ammoo dhibeedhaan fixu jira jechuudha namichi kun. Kana waan ta'eef ummanni keenya beekatuu qaba. Sabboontonni biyya keessa jirtu ummata keenya siyaasa bichaa hojjechuu osoo hin taane waa'ee dhibee kanarra gadi bu'anii haga baadiyyaa deeman ummata keenya hojjechiisuu qabanii kun dhaamsaa le'ee yaadni xiyyataa gara dhibeetti kana fakkaata. Galatoomii. Inni biraa waa'ee Ababaa Konoreel Ababaa Garasuuti. Yaada sagantaa bareeda baastee turte sagantaa bareeda baga baaste. Konoreel Ababaa Garasuu
waa'ee Abiyyi irratti ragaa ba'uuf jira. Dr. Abiy Ahmed sabboonaa ture jalqaba irraayyuu qabsaayaa ture. Kan inni jedhu waa lamaan qabachuu qabna. Ana akka kiyyatti, ana akka leenjisoo diigaatitti waa lamaan akkamitti qabadha. Abbabaa Geresuu ni beektaa asitti icciitii isaa quba qabdaa ni beektaa ofii keetii dubbistee ofii keetii asoosiiftee asitti hagam akka gargaartan nutis asitti baqattummaa tana keessa hagam akka isa gargaaraa turre eenyuun akka deeggaraa ture nuufis nu kan waan waliin beenu jechuudha. Nama kana asii fuunee gaafa deemullee asii fuunee geggeessinee ka galchineetiin isa faana haa deemu dhiibne asitti miidhamaa jira namni kun nama qabsoo jabaa keessa ture ammas nama qabsoo sabaatiif miidhamaaru jennee fuunee akka galu goone jechuu gaafas nullee hin galanni jennaan gali jenneen dhiibbaatti hin goone akka galu goone asii galeeti gantummaa keessa seenee buddeena isaatii fi garaa isaatii quufee borcii baasee jennaani adda gara galeeti waan biraa keessa akka seene argaa jirtan amma bakka san hin dhandhun waa'ee paartii biraa keessa hin dhandhun. Namni kun nama garaaf nama ganu ta'uu takka jedhaa qabadhaa achitti. Inni lammata yoo hamaa Abiyyi dubbate yoo badii Abiyyi dubbate yookaan immoo dandeettii Abiyyi ol kaasee dubbachuu dhabaate dadhabbina isaatiif waan isaa inni hin goone jechuu dhabaate akkuma kamaal galchuu harkatti kennachuu dhabeetiin jennaan achi buqqisan san akkuma jeneraalicha buqqisan san isallee achi buqqisan jechuudha. Inni jireenya ofii tolfatuuf jecha yigiddi Abiyyiin faarsuu qaba waan inni qabu irratti dabaleetiin faarsuu qaba jechuudha. Kuni ifa nu galu ifa ta'uu qaba uummata Oromooti. Ifa sinii ta'uu qaba uummata Oromoo. Itti dabalee yoo jedhe dalagaa isaa ka inni qabu irratti yoo biraa itti dabalee fi tokkoffaa aangoo isaa itti hin jabaattii fi lammaffaa garaa isaatii quufaa jira jechuudha. Akka taayee danda'a kana jechuudha. Akka taayee danda'aatiif akka lamu simee ol siqaa deema jechuudha. Yoo waan inni hin qabne itti dabalee himuu dhabaate gadi bu'aa deema iskeeliin isaa jechuudha. Iskeelii ofii ol kaafachuuf jecha kana godha jechuudha Abbabaa Geresuu. Maaliifuu hin jiraadhaaf hin bulaaf kana godha. Dhugaa baasee dhugaa haqa jirtu san baasee gaafa Eertiraa keessatti isa awwaaluuf deeman san awwaala san keessaa isa baase achi gateeti. Nama awwaala keessaa isa baase achi gatee sabboonaa ka biraa godhe jechuudha. Sabboonummaan gaafa san irraa jirtu adda eessadhatte hagadhaatitti eessadhatte. Hagadhaatitti eessadhatte yoo dubbiin kun dhugaa ta'e jechuudha. Yoo dubbiin kun dhugaa ta'e sabboonummaan gaafa san irraa jirtu eessadhatte amma kanaafuu namtichi garaa isaatii fi namichaan buluuf garaa ofiitii buluuf ofii jireenya ofiitti yoo ta'e malee jireenya ofiitiif yoo ta'e malee waan biraatiif akka hin taane kan achitti qabachuu qabdan. Inni biraa Abiy Dr. Abiy achi keessatti inni dhagahami? Inni dhagahamaa gabaabsa'an deemeera. Okay, Dr. Abiy achi keessatti inni gahee isaa waa yaade akkuma jeneraal Kamaal Galchuu jedhan sanitti waa yaade isatu beeka. Sabboonummaaf ta'e waan biraatiif ta'e I don't know anillee shakkii qaba jechuudha. Namni sabboonummaa qabu anillee akka takka achi keessa nama ture icciitii isaallee nama beekaa ture jechuudha. Waan biraa qabatamaan bira dhaqee beekuu baadhullee seenaan hin beeka haga takka seenaan hin beeka jechuudha. Nama waggaa 9 hoomaa waraanaa keessa achi isaanii waliin ture jechuudha. Yeroo sanitti inni gizee sekuriitii ture maal akka hojjetaa ture waan nama gadi ba'uuf deemu jechuudha. Caalaa quba qabaachuu qaba informationii fudhatee jirta jechuudha. Amma wal saaxillee diinaa waliin hin kenninu wal saaxillee Oromoodha eega waliin jenne wal saaxillee diinaa waliin hin kenninu yoo gorsaan wal gorfachuu yoo amantaa abbootii gadaatii fi jaarsolee biyyaatiin deebine jaarsolee biyyaatiif amantii abbootii gadaatiin wal deebisuudha. Yoo diddameetiin jedha akkuma ta'e firritti goonee gadi baafna jechuudha. Kana waan ta'eef qaalichi waan inni hojjetuuf jireenya isaa tolfatee aangoo isaa ol jabeeffachuu yoo taate malee sabboonummaan onnee keessaa itti madditee kana godhe hin jiru jedhee dhibbaaf dhibba sitti hima jechuudha. Sabboonummaa onnee keessaa isaa madditee Oromoodhaaf godhe takka hin jiru jechuudha. Hin beekna icciitiin achitti hojjetaa ture yoo sanillee sekuriitii abbaa amantaa akka amma namtichi dhala kibra isaaf amantaa guutuu irraa qabu san amantaa guutuu irraa qaba jechuudha san mallas. Sigala? Yes. Amantaa guutuu isarraa qaba jechuudha. Kana waan ta'eef qaalichi gizee san hojjetaa ture woomasa isatti yoo san tolfate ayyee in ciccitaa bilbilli kan kee okay bilbilli isaa ciccitee he lost connection okay dubbiin jirtu waan ani boruu itti deemutti akka inni seene barbaada guyyaa boruu wanti inni dubbannu hubadhaa
waan amma kaasne malee jechuudha. Guyyaa boruu wanti hin dubban namoonni arfan jeneraal Kamaal Galchuu wajjin mari'atan eenyu fa'a? Namoonni kun arfatanii marii erga murteessanii erga karaa dheeraa deemanii erga waa hedduu jedhanii booda eentu iccitii sana baase? Iccitiin sun ammoo akkamitti bahee Mallasiif kenname? Mallas ammoo akkamitti karoorfatee jeneraal Kamaaliin fa'a hidhuudhaaf yookiin qabuudhaaf karaa tolfate kan jedhu waa hunda tolfate kan jedhu san borutti deebina. Achi keessa akka seenamus hin barbaadudha. Because sun waan wal qabatee deemu akkamitti akka inni ta'e tartiibaan kan taa'u ta'a. Kanaaf Oromooni isan boru wal eegganna boru walitti dhufnaa boru sa'ama kanarra walitti dhufnaa kan irraa kan hafe garuuyyuu biiroon barnoota Oromiyaa osoo manneen barnootaa ijaaruu dandeettu. Abiy Ahmed kitaaba isaa 3.5 miiliyoonitti gurgurachuun aangoodhaan ajaja Dr. Maalii kan jedhamu sanaaf Tufaa or somebody kan jedhamu sanaaf kennuuni corruptionidha. Hanna malaammaltummaadha yakka. Biiroon barnoota Oromiyaa Abiyyitti kennee kitaaba afii waraqaa fudhatee Abiyyi maaliif mana barumsaa ijaara? Waa'ee maaf manni barumsaa maqaa Abiyyiitiin ijaaruun barbaachise? Kuni siyaasaadhaaf. Boru kunoo Abiyyi kana isinii godhee bakka manni barumsaa ga'ee hin beeknetti mana barumsaa ijaaree kanaafuu sagalee naa kennaa dubbii jedhuuf jechuudha. Kanaaf Oromoon kan hubadhaa, Oromoon kanaan hin sababinaa, biltsiginnaan yookiin Abiy Ahmed jijjiirama haa ceesisuufi malee misooma wayiitu haa fiduuf aangoon ittiin kennamne. Kana jala sarara hubadhaa. Misoomaa fi miti kan aangoon kun itti kenname. Isatti wanti kenname, Abiyyitti wanti kenname amaanaa ummataa kana, adaraa ummataa kana fuudhee akka ceesisuuf. Inni biraa guyyaa muraasa booda gadi fageenyaa wanti nuti irratti mari'annu dhimma Finfinneeti. Finfinneen garam deemaa jirti? Finfinneen heerumuuf deemti moo galuuf deemti? Finfinnee Abiy Ahmed maal ittiin jiraa? Finfinneen akkam ta'aa jirti kan jedhu iccitiin Finfinnee irratti mariin Finfinnee irratti godhames jira. Gara biraatiin ammas wantoonni tokko tokko asuma irratti isinii dabalu gocha Shimallis Abdiisaaf raawwataa jiran. Shimallis Abdiisaa faati ubadha kan guyyaa boru detail iccitii warraa diinallee namoota leeyar kan boru amma wanti Shimallis Abdiisaaf waan hojjetan isinitti himna waan takka takka irraa isinii tunna. Adaamatti walgahii ture. Walgahii Adaamatti tureen hedduu OPDO'n yookiin biltsiginnaan naatee dachii jala naasuudhaan dachii jala seenaniiran. Akka baduuf deeman Jawaar Mohaammed miidiyaa OMN jeneraal Kamaal Galchuu akka malee akka sodaatan ummanni akka isaan kana jala hin deemne paaspoortiin Jawaar Mohaammed wanti inni ittiin qabamee taa'uuf yoo inni hammaate yoo inni waan biraatitti seene yoo inni waan jedhe paaspoortii isaallee hin kenninu lammummaa Itoophiyaatiin illee miti lammummaa biyya kamiituyyuu hin qabu. Kanaan isa sodaachifnaa kan jedhuuf lammummaa isaa qabanii akka biraan ta'an Shimallis Abdiisaa ammas irra deebi'ee OPDO'dhaaf himeera. Guyyaa amma duraa paaspoortii Shimallis irratti Oromoon hundi paaspoortii Jawaar irratti Oromoon hundi hojjechuu qaba. Paaspoortiin Jawaar dhumatee lafa taa'eera. Jawaar Mohaammed guyyaa tokko maal jedhe? Paaspoortiin kiyya karama adeemsaa qabatee dhumachuu jira jedhe. Waan itti yaadaa jiran I don't think he has any idea about it. Asirratti I'm sure warri isaaf information hime they are lying to him. Itti sobaa jiran. Paaspoortichi isaa already dhumatee lafa jira. Akkaataa iccitii ganda san keessaa bahee nu bira jirutti. Paaspoortii kana kennuu diddaaf Jawaarin ittiin qabuuf ittiin sodaachisuuf hooldi godhanii ta'anii Oromoon iyya dabarsaa paaspoortii Jawaarii kan dhumatee lafa taa'u akka kennamuuf wanti takkallee hin hafne Jawaar irraa wanti eegamu paaspoortichillee mirga guutuu takka isa dhoorgu akka hin jirre dubbataniiru. Kanaaf Jawaarin paaspoortiidhaan qabuu barbaadanii jeneraal Kamaal Galchuu fa'aa wal dhoofsiyatan kan biraa da'uudha iccitii amma OPDO'n haasoftu isinitti himu kan biraa maal jedhan seetan beektaniiftu waan diinaa hubadhaa Oromoo kana dhagaa asirratti kana sirriitti qabadhaa amma iccitiin garaa keessaanii biltsiginnaan barreessituu fi biltsiginnaan irraa mari'attu maal jettanii jeneraal Kamaal Galchuu OPDO wajjin walii galeera biltsiginnaa wajjin walii galeera sababni inni dheengadda OMN xiqqoo isii komatee fi hujii isaaf kennamee jira. Eenyu faatu hujii isaa kenne? Eege warra abbaa garaa. By the way, namoonni isaan qabatan, namoonni isaan ebaluutu jeneraal Kamaal Galchuu amansiisaa jiran jedhan kashalabbee bakka hin qabne. Kashalabbee bakka hin qabne. Takaayyoo hin qabne.
Ta'ufiyyuu Kanaadaa kana ta'aa turti amma galtee kwaarantiin taateetiin mana kwaarantiin keessa jirti. Kwaarantiin keessa jirti amma galtee kwaarantiin taatee mana hidhaa warra uummata alaa galuu qaban achi keessa jirti. By the way, yaa biltsiginna yoo waan biraa dhabdan isin Jeneraal Kamaal galchuu fi Jawaarii wal dhabsiisuuf Jeneraal Kamaal galchuutiif Daawud Ibsaa wal dhabsiisuudhaaf aangoo hin jirre Jeneraal Kamaal bakka lammaa nadharraa ka'u sana qabata jettanii ololli isin ooftan kijibaa dhaabbadha. Hawaasa kanaan burjaajessuu hin dandeettan. Hawaasa kanaan burjaajessuu hin dandeettan. Jeneraal Kamaal gantuu akka keessaniiti miti. Jeneraal Kamaal dhiira haati deette kan ija barbadaa sanyii leenjisoo diigaa sanyii nadhii gammadaati. Kana sirritti beeka sanyii waaqoo guutuuti. Jarri kun yoomillee taanaan isiniif mataa qaqqabatteen beektu diinaaf. Jeneraal Kamaal galchuu nama isiniif mataa qaqqabatu miti. Harma murtan, harka murtan malee, miila murtan malee akkuma miliinik abadan Jeneraal Kamaal galchuu gantuu isiniif gadi jedhee abaa'oo shanee irra duuluu miti. Ilmaan Oromoo bosona jiran irra duuluu miti. Isin waan gootan hin beektan. Ummata Oromoo garaa jalaan kana facaastanii Jeneraal Kamaal galchuu akkas ta'e jettanii warri kijiba ooftan. Dhaabbadha Oromoon ammoo kana qabadha. Kijiba oofu jiran garaa jalaan gruuppii ijaaranii maal godhanii kana godhaaran. So they have to stop. Kana dhaaba. Kanaaf dhaabbileen siyaasaa warri biyya jirtan. Jawaariin birallee oluu akkanaa kanneen caasaa nama Jawaari dhiyaatu jala dhoo Jawaar Jeneraal Kamaal akkana si gochuuf deema. Shaneedhaan illee Jeneraal Kamaal akkana si gochuuf deema. Gara kanaan illee Jeneraal Kamaal gabara deemu deema. Jeneraal Kamaaliin ammoo abaa'oon shaneetii fi dhaabbileen kunniin kafaa'oon akkana si godhuuf deemanii. This is all propaganda. Nobody is going to listen to you guys. No one. Namni sin caqasu hin jiru. Kanaaf hin gowwoomina yeroo keessanii sin fixinaa jennaan. Ummanni Oromoo Jeneraal Kamaal galchuu goota akka ta'e, Jawaar Muhammad goota akka ta'e, hayyuu akka ta'e. Nobody can tell us. Guyyaa biroo ammoo gadi fageennaan jechuudha. Jeneraal Kamaal galchuu dheengaddallee gamtaa hooggansa Oromoo ijaaruu keessatti nama itti yaadee karoorsee dhiifama Daawud Ibsaatii walii godhee dhiifama san biraan sadarkaa dheeraa deemedha. Amma achi keessa dhaqeetiin jara kana jibba, jara kana dhiba aangoo Oromiyaa irratti itti kennitaniitiin ofii sodaattanii xalahaa itti kennuuyyuu sodaattanii albaatiiwwan itti kennuu harkaan itti kennuu sodaattanii xarapheezaa irra keettanii deemtanii amma Jeneraal Kamaal galchuu akkasiitti gadhee akka keessaniiti miti. Jeneraal Kamaal galchuu isinaa gadhee laayikiyu gantuu akka keessaniiti miti. Kanaafi kijiba keessan dhiisaa, olola keessan dhiisaa. Ololi keessan bira gahamee jira. Asiif achi wanti isin hafarsitan ni beekama. Eenyu fa'aa hafarsaa jira? Nama ji'a sadii Kanaadaa ture isa santu akkasitti Jeneraal Kamaal galchuu waliin hojjetaa jira. Namichi Kanaadaa jira bar ji'a sadii. Dheengadda gara biyyaa gale ganaa kwaarantiin iyyuu fixatee gadi hin baane. Inni kun ammoo ka biyya keessa jiru abadan Jeneraal Kamaal galchuutiin waliin hojjechuu iyyuu hin danda'an. Tiima isaatiiyyuu warra facaase. Warra tiima isaa facaase. Warra dheengadda dhaabbilee siyaasaa sadii waliin taa'ee ibsa baase. How come you guys think like that? Akkamii akkasii yaaddan? Akkamitti olola akkanaa kana uummata keessa ooftan? Dhaabaa isin hin jenne. Olola akka keessanii kun gantummaa malee sabaaf waan akka hin fayyadu. Kanaaf yaa uummata Oromoo boru marii bal'aa daran qabsoon uummata Oromoo kun waraana Oromoo keessatti akkam akka turte ammallee taanaan ilmaan Oromoodhaa Abiy Ahmed Oromoota biyya keessaa waraana illee dadhabee iccitii isaan mari'atan jechuudha. Kan malaalaa kan biraa kan amma jarri jettee OPDO illee sossobaa jiran by the way. Shimallis Abdiisaa haasawaa isaa keessatti Jeneraal Kamaal galchuu OMN fi OMN cufsiisu yoo jarri diddeen cufsiinaa kan jedhu dhaadatee jira Adaamatti. Kiliirri dhaadannoo akkasii agarsiisan. Jawaar Muhammad kanaan qabnee jirraadha. Okay? Jeneraal Kamaal galchuu sodaa guddaa qaban. Sodaa guddaa. Jeneraal Kamaal galchuuti mi kan sodaatamu beekaa. Inni nama tokko garuu isa duubaan waan jirutu jira. Isa duubaan tiimni humni jiru humna cadhisaniituma kolkollee fuudhanii hidhanii hin seenaa. I'll tell you that. Guyyaa jarri harka isarra keette ni agartu waan Oromiyaa keessa dhuuf deemu. Kanaaf intuttu. Miseensota isaanii bakka garagaraatti hidhanii jiran. Miseensa Pabaa'oo shane jedhanii hidhaa turan. Kuni dhaabbachuu qaba.
Shimallis Abdiisaa sodaattee hollattee akkuma Adaamaa galma keessa boottisan opshiniin ati biraa kan filatteetiin opshiniin ati ittiin deemuuf deemtu kan biraa maali? OPDO sossobu. By the way, OPDO leen yookiin PP'n ganda keessaa dhufan sobamanii jiru. Jara sossobanii jiran itti sobanii siyaasaan ta'an itti gurguratan. Dheengadda jeneraal Kamaal Galchuu waan takka jedhe. Dhimma lammaa irratti. Dhimma lammaa irratti inni maal jedhe? Jeneraal Kamaal Galchuu ifa dubbate. Lammaan ofii isaatii gadi bahee ummata isaatiin akka VOA jedhe sana irratti ani keessaa bahee hanga jennetti hanga koree gidduu PP ta'ee hojjetaa jirutti hanga makalaakaa ministeerii irra jirutti hin amanuu anaaf inni PPdha jedhee dubbate. Kanarraa kan keessa muun ummata Oromoo ilaalchi lammaadhaaf qabamu jijjiiramee jira. Amma ilaalcha sana dhugaan jirtu sanuma. Dhugaa jirtu dhoksuudhaaf maal godhan? OPDO gadaan tutanni hin jirtiimi godina irraa warra Oromiyaa irraa gadi jiran kalammaadhaan quboon hin qabne lammaan ejjennoon isaa diina wajjin jira. Ejjennoon isaa nuun mormaa. Guyyaa lammaan gadi bahee ani PP keessaa bahee nuun jedhu nuu dhumatte. Kanaafuu lammaa sagalee isaa ukkaamsuun dirqamadhan. Eenyuun sossoban? Lammaan bakka biraa jira jedhanii lammaan diina waliin jira. Diina godhanii rooni bare mormitootaa miti kana sirriitti hubadha. Lammaan mormitoota waliin jira jedhanii lammaa irraa hamilee kutatanii namoonni Abiyyiin akka deeggaran gochuudhaa fi olola siyaasaa Shimallis Abdiisaa miseensota biltsiginnaa Oromiyaa hunda irraa dhufan irratti kan ittiin taphatan isa kana ture. Galmaadhaa walgahii irratti. Kana Oromoo dammaqa. Warri biltsiginnaa keessa jirtan aangoon keessan irraa guuramee ilmaan Abashaatitti ganda keessaniitti kennamaa jira bakka hundaa. Maaltu isiniif hafe? Ji'a lamaa sadii booda hundi keessanuyyuu isin gaggalche gaggeessa Shimallis Abdiisaa. Kana dhugaan jirtu sana. Dubbii Finfinnee fi Taakkalaa Uumaa har'a lafa qonnaatiin kan uummata sossobe sana lafa qonnaa uummata abbootiidhaaf deebisa jedhame sana waan Finfinneetu maal akka murteessan harkaa qabna. Kanaanis guyyaa biraa walitti deebina. Har'aaf kanuma isinitti dhaamadha. Adaraa isinitti haa ta'u nama hidhamaa Qilinxoo keessatti Qaalitti keessatti mana hidhaa lakkoofsa 3 jedhamu san keessatti Qilinxoo zoon 3 bakka jedhamu sanatti yoo fira qabaattan fira keessan deddeebi'aatiin laaluu yaalaa because dhukkubni koronaa nama dhukkubsattoota qaban achi keessa naqanii jiranii manneen hidhaa Oromiyaa hundi isaaniitu gatiin qabanii nama 40 san fuudhanii mana hidhaa hunda irra yoo facaasan hidhamtoota siyaasaa hunda isaanii dhukkubaan tajaajila tokkoon malee osoo tajaajila isaanii hin godhin salphatti fixuuf deeman jarri kun. Kanaaf uummanni kun diina keenya kan jennu kanaaf diina sabaati kan jennu kanaaf TPLFin daran TPLF tumtee shakaaltee maseensitee maal kan jedhamu fannistee kan jedhamu daran kun amma dhukkubaan akka warra Haile Sillaaseen dhukkubaan uummata Oromoo lafarraa fixan kunis sanuma godhaa jira. Kanaaf kan Oromoon quba qabaadha. Guyyaa boruu jeneraalota arfan sanaa fi seenaa isaanii maal isaan akka hojjetanii fi iccitiin jaraa eenyu akka gurgure eenyu akka baase walitti deebina. Har'aaf kanumaan naga jiraadha. Nagatti naa oola. Isin jaaladha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.